Harka fuunee akkam jirtu kanneen sagantaa keenya daawwachaatti jirtan waa'een guddina aadaa afaan seenaa fi ogbarruun afaan Oromoo yeroo ka'u hoggayyuu kan nuti yaadannu namoota yeroo fi haala hamtuu keessatti ifaajii guddaa taasisani. Hedduun otoo afaan aadaa seenaa fi walumaa galattu wayita eenyummaan uummata Oromoo gaaffii keessa turteetti jireenya isaanii moggaatti dhiisanii jiruu uummata bal'aa kanaa jiruu ofii godhatanii kan otoo itti dadhabanii gara laafina tokko malee ajjeefamanii fi kanneen bara dheeraa mana hidhaa keessatti jireenya isaanii dabarsan lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Har'a isaan wareegaman irraa haasa'uuf hin jirru. Haa ta'utii garuu hojii isaan wareegamanii sana galmaan ga'uuf bara hireen Oromoota hedduu du'a taate keessa hulluuqanii lubbuun jiraatanii afaan Oromoo aadaa seenaa fi ogbarruu Oromoo otoo guddisanii fi kunuunsanii kan dhaloota har'aan ga'an keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa maqaa masoo Abbaa Bariisaa jedhamuun beekamu Maaddii Hamiid Muudeeti. Nama gaazexaa Oromoo yeroo duraatiif uummata Oromoo biraan ga'e gaazexeessaa. Dhaloota har'aaf ammoo seenaa eenyummaa isaanii qusee kaa'uuf nama kitaaba hedduu barreessaadha. Har'a waa'ee miidiyaa fi barreeffama qofaa isaa irraa osoo hin taane dhimma Oromoo fi lafa Oromoo ilaallate irraallee bal'inaan mari'achuuf adeemna. Nu waliin turtii gaarii. Obbo Hamiid Muudee gara sagantaa keenyaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eedan, baga nagaan nu hamtan. Hayyee sagantaa keenya itti seenuu fi mee waa'ee keessanii haa jalqabnuuti. Maaddii Hamiid Muudee eenyu, bakka dhaloota keessanii, guddina waan barnoota keessanirraa mee waan gaarii daawwattoota kennan nu haasawa. Akkuma jettetti maqaan kiyya Maaddii Hamiid Muudeeti. Dhaloonni kiyya godina Harargee Koonyaa Carcar magaalaa Cirooti. Magaalaan Cirootuni Gondar xiqqootti beekamti. Dhaloonni kiyya achi barnoota kiyyallee achumatti jalqabee wanti ajaa'ibaa yeroo nuti barannu san keessatti iskuulaan keessa baradhu keessatti barattoota 1,000tu ture. 1,000 san keessa namni warri biyyaa callaan ilmaan biyyaa nama 10,990 waan isaan tahan nan gaafatin akkana jechaan nuti ilmaan biyyaa parsantii tokko akkasittan baradhee achirraa yuunivarsiitii Finfinnee tan seenee achi booda hojii adda addaa ergaan hojjedhe booda biyyanallee dhufee barnoota kiyya asittan xumure yeroo ammaa hojiin kiyya barsiisaadha. Barsiisaa fiiziksiitii fi herreega yookiin hisaabaati. Magaalii Ciroo sanni Gondar xiqqittii jettee barattoonni achi baratanii parsantiin 99. Gondar xiqqoon akkamiin maqaan sun itti moggaafame? Qobsuma nafxanyaati jechaadha. Warri biyyaa nuti lafan qabnu nuti ciisan nyaadha gabbaariidha. Baalagara keessa jirra warri katamaa san keessa jiru isaanii bulchaan isaanii poolisni isaanii warri horii qabu warri naggada qabu waamarru isaanii warri mana barnootaallee barsiisuu fi baratu isaanii nu warri biyyaa parsantii tokko 99 waan isaan ta'an nan gaafatin galtu alaa galte. Haala sana keessatti haalli guddina keessanii maal fakkaata ture? Hariiroo isin namoota warra galtuu ta'anii biyya sana jiraatanii wajjin qabdanii akka nama biyyaatti hariiroo isin qabdan maal fakkaata ture? Akkamiin guddattan? Akkaataan itti guddanne baay'ee rakkisaadha. Maaliif nama keenya keessatti hin guddanne katamaa Ciroosan keessatti magaalaa Ciroosan keessatti hoo guddannu mana barnootatti in arrabsamnaa warri mootummaa nu arrabsaa warri barsiisaa nu arrabsaa barattoonni nu arrabsanii hedduu nu rakkisaa turan nuti akkaan jedhetti 99 isaanii. Kanaa jecha hedduu hoo rakkadhu yeroo mara mana galee ta'an booyee warra keenyatti himadha. Ani hin barbaadu barnooti kun natti haafuu dhiisee tangalaa ofirraa lafaan qotaa yookiin naggadaan seena hoo jedhu abbaan kiyya lakkii ilma kiyya baradhuu naan jedhe. Boodammoo na jabeessuudhaaf abbaan kiyya waan tokko naan jedhe waan gartee jiruu kiyya jijjiiree geeddaree haga ammaa akka gartee sabboontoota Oromoo maddii dhaabbadhee isaanii waliin akkaan qabsaa'u kana qarqaare. Yaa ilma kiyya naan jedhe. Jarri kuni waan fedhanii siin haa jedhan sillee haa arrabsan sillee haa xiqqeessan ati xiqqaamii beekii naan jedhe. Ilmi namaa Waaqayyoon Rabbiin guddaan nama ilmaan namaa mara walqixa uumee naan jedhe. Walqixa guddaan hin jiru xiqqaan adii ta'uu gurraacha ta'uu faranjii ta'uu waan fedhe walqixa uumee jedhe. Hoommoo
namni wal caala kan jedhan siin jedhan Oromootu nama kaan hunda caalaa kana beeki yaalma kiyyaan jedhu. Kana booda wanni mataa na qabachiisu wanni nama jalatti na bulchu nama if jalatti na bulchu ni dhabame bilisa jechaadha. Oromoon xixinnaattu namaa wal qixa sanii achi immoo namaa olittan beeka malee namaa gaditti hin beeku. Kun ijoollummaadhaan garaa kiyya keessa seenee waanan hojjedhe hunda qabsoo keessattis barii gaazexaas afaan keenyaas reediyootis waan hojjedhe hundayyuu kan gartee akka boba'aa yookiin fuel beenziina ta'ee nawanni godhe jiruu gadhee gabrummaa kan gaafa nu ijoollee keessa dabarreessani. Mee maqaa masoo isin ittiin beekamtanii abbaa bariisaati. Qabsoo hamtuu keessa darbitan kanarraa haasaatti jirtan. Maaliif maqaa masoo abbaa bariisaa jedhamu kun isinii mogga'e? Maalirraa ka'e? Beeki bariisaan inumaatu walakkaadha beeki. Odoo bariisaa biran ga'iin duratti waa hedduutu ta'e. Garuu waan na gaafatteef bariisumarraa hin jalqaba. Erga jettaniiti isa dura waanta ta'e irraati jalqabaati asitti nuu seenaa. Bariisaa odoon jalqabiin duratti dura dursoo afaanuma ifiitiin gartee nuti ijoolleen gandaa wal barsiisuu jalqabne. Afaan Oromootiin haasa'uu parsentummaan takkittiin san. Takka turree immoo boodarratti gartee ergaan guddadhee yuunivarsiitiis seene boodatti high school Bahar Daaritti barsiisaan ture. Bahar Daar comprehensive high school jedhanitti achittis fiiziksmaan barsiisa. Achitti waan walakkaa guyyaa barsiisan kanaa jecha yeroo guddaa waan qabuuf jecha kitaaba afaan Oromoo kana gartee hiikee tanan boodarratti bara 1972tti namni marru afgoon kana laalu afaan Amaaraatiin gaazexaan adda addaa jira. Afaan Ingiliziitiin jira. Herald jedhanii afaan Xaaliyaaniitiin jira. Afaan Faransaayitiin Addiswaar jedhan. Asmarattillee afaan Tigreetiin jira. Afaan Arabaatillee jira. Al-Alam jedhanii. Biyya Oromoo biyya Itoophiyaa kana gartee ekonomiin isiitu Oromoorraa kan dhufu tahee horiin gaazexaan kun hundi ittiin maxxanfamu horii Oromoo tahee akkamitti gaazexaan Oromoo tokko hin jiraanne yaada jedhuun karaan nu gubatee ka'ee tanan barri bara Haayile Sillaaseetii 1972 dhaqee tanan gartee ministeera beeksisaa itti dhaqee iyyannoo kiyya galfadhe. Yeroo sanitti ministeerri Dr. Tasfaayee Gabragzii jedhaniini I think dhalootaan Eertiraadha moo Tigraay na fakkaata isaatu ministeera. Hoon itti galee iyyannaa itti galfadhu ምን ያህል ብደፍረኝ ነው በጋልኛ ጋዜጣ አወጣለሁ ብለህ የመጣሁን አንጀሌ ነው ምትች ናአረብሴ ጥፋ ጀሌ ናአረብሴ ሀገምተ ከነቱ ፈቴትኒኒ አፋን ኦሮሞቲን ጋዜጣን ባስይተነ ትዱፍተና አንጀሌ አኒ ወኒና አንጀሌ ዱጋዳ ጊዜ ዳፍ ቀልቢ ኮ ጨብሴ ገሩ አባንኪ ኢልሚና ማነ መንጫሉ ሆነምኒ ነመጫሉ ተ ኦሮሞቱ ነመጫላ ዋንጀዱ ዋን ኦኔ ኬስ ጆሉማ ዳን ነገልቼ ብጀቸ wanti namtichi naan jedhe qalbii koo hamilee koon cabsine ka'eetumaan deeme. Waggaa lama booda turee tanan ammallee barsiisaa Bahar Daarumatti an ture vaakeshin akkaan dhufeen namti dargiin kuni waan dargiin hin dhufne gisee san Indaalkaachoo Mokonnin jedhanii Haayile Sillaaseen amma kufiitii bira dhihaate akkanumatti gartee Haayile Sillaasee kan sossoosaa jiran ministeera namticha Ahduu Saaburee jedhan tokko uummatan. Isa birallee dhaqnaan na didi. Ammaas humaatii mi jedhee odoon abdiin muratiin ka'ee tanan gartee ofirraa ol deebi'e amma zamachaa wanni jedhan tokko dhufe. Edgat bahibrat ምናምን ዘመቻ jedhanii hoo dhufu ani durumaanuu akkaan jedhetti gaafaan Bahar Daaritti haayiskuulii barsiisu sana ani taa'eetumaan manatti afaan Oromootiin waaqa qopheessaa ture. Achi dhaqee tanan amma gaa zamachaadhaa namni ijoolleen yuunivarsiitiitii fi haayiskuulii marru barsiisaanis ala bahee duulee gartee duula guddinaatii fi afaanii waan kana hojjeta hoo jedhan dhaqee tanan namticha Tigree tokko Shaalaqaa Kiroos Alamaayyoo jedhaniini itti dhaqee hunnoo matsaafa afaan Oromootiin qopheessee tan jira. Isa kana naa maxxansaatii namni Oromoo kanaan haa baratu jedheen. Namtichi Tigraay kuni afaan Tigreetiin akka baratamuu barbaada. Afaan Oromoo jaalatee odoon tahin afaan Oromoo afaan Tigreetti barsiifachuudhaaf afaan Oromoo kana mi'a godhachuu waan barbaadeef jecha abboo kootu biiroo kennaaf jedhee biiroo naa kennisiisee biiroo taa'e.
amma deemee warra dargii biratti hunnoon nama akkanaatu jira afaan oromootiin barsiisuu piroojeektii jira maal jennaan amma namoota gartee oromoo fi saba cunqurfamaa ta'e kana amansiifatee haa hayyamuu jedhan hayyamu jennaan afaan oromoo hayyamamnaan kan tigreetis kan somaaleetis waa marru isa jala dhufee jechaadha akkasitti idgat bahibrat sanitti matsaafii 3 moo 4 barreessinee koopii miliyoona 3 fi walakkaa baasifnee yeroo duraatiif biyya oromoo kana hunda keessatti zamachaa gartee literacy books jechaan barnoota sirnaa odoon ta'in barnoota gartee literacy kana afaan oromootiin akkasitti barsiifame asirratti wanni jechuu barbaadu wannan amma dubbachaa jiru kun hundi adda kiyya yookiin kophaa kiyya hojjedhe jechaa miti hoona akkana goone akkas godhe waan jedhu akka namni akkas irraan fudhatin ani waanan jiruu kiyya keessatti reediyoos haa ta'u gaazexaas haa ta'u idgat bahibrat saniis haa ta'u wama fadhe waanan an hojjedhe waanan kophaa kiyya hojjedhe hin jiru sabboontoota oromootii wajjin hojjedhe dhaloota keenya maal jennaan seete dhaloonni keenya kuni dhaloota mutaa liqimsee jira mutaa jechaan wasfee jechaadha wahiitu garaa keenya keessa jira wahiitu nu diddira rakkoo nama keenyaa miidhaa nama keenyaa cunqurfama nama keenyaa kanaatu nutti dhagama hirriiban qabu odoo irrafne jennellee mutaan garaa keessa jiru san nu huhurtee nu kaasa kanaa jecha ijoolleen oromoo tan dhaloonni garaa mutaatuun walumaan kaanee waliin qabsoofne jechaadha bariisaas sanuma reediyoos sanuma kana jecha amma gaafii keetti deebuudhaaf erga idgat bahibrat zamachaa kana fixneen boodatti amma nama hedduun an wal bare dur naman beeku daggala bahardaariin gala jechaadha haayiskuuliin barsiisa amma asitti namoota maqaa dha'uu barbaadu fuulli waaqayyootti haa toluu nama akka qees guddinaa tumsaa dhobboleessa isaanii baaroo tumsaa akkasumatti illee koloneel takkaa tulluu akkasumatti illee jiranatti fakkaata shaalaqaa Fissaa Hagadaa jarri kun hundumtu amma isaanitti kalaa'ee amma isaaniin wal bareetanan gaazexaa kana banuu barbaade hin ta'uu nun jedhan amma gizee sadaffaatiif gizee maastaqa ministeerii dhaqu namticha shaalaqaa girmaa yilmaa jedhamu akkasii wadda minister maal naan jedhe maal na gaafattee jedhe gaazexaa afaan oromootiin akka hayyamamuu barbaadaa jennaan fiu jedhe ati waan hin taane gaafattee jedhe waan lama gaafattee jedhe wanni lameen inni duraa gaazexaa jettee jedhe gaazexaan monopoolii mootummaati Itoophiyaa keessatti yeroo sanatti poolisina armijaa kan mootummaati wattaadarnaa alaamaa kan mootummaati addis zaman kan mootummaati zaaree dhuunfaa gartee kuni monopoolii mootummaati gaazexaa hin ta'u magaaziina naan jedhe matseheetii kan lammataa afaan oromoo naan jettee jedhe afaan biraa afaan amaaraatiin matseheetii naan jedhe ammaan si faqqada afaan ingiliziitiin matseheetii naan jedhe ammaan si hayyama naan jedhe waan lama kan hin taane insi gorsaa naan jedhe hoo nama dargii beeku beekte achi dhaqiitii san gaafadhuu naan jedhe gizee sanatti obbo Baaroon jara hin beekaa karaa isaaniitiin itti dhihaannee akkasitti guyyaa tokko waan isin mareetal araashuu jettanii lafa qotee bulaadhaaf deebiftanii Haayile Sillaasee namticha badaa gadhee Oromoo fixee fi Itoophiyaallee miidhe san gombiftanii mee afaanumaan beekunan amma isin faarsaatii guyyuma tokkoof nu hayyamaa jennee akkasitti maskaram huletti guyyaa tokkoof nu hayyaman first anniversary ayyaana duraa jecha achirratti nuti artikilaas niwsiis waa marak barreessinee yaa saba Oromoo beekaa si achi torban lamatti gaazexaan Oromoo beheera eeggadhaa jennee piroomisii goonee fuunee koopii adda addaa bakka hundatti tamsaafne bakka gabaree dhufe kana hunda. Isin garuu hayyama guyyaa tokkoo qofa qabdan. Hayyama guyyaa tokkoo qabna achi fuunee አንደኛ ክፍለ ጦር ክቡር ዘበኛ ጃለንቲ ኢንከኒኔ አራተኛ ክፍለ ጦር ኢንከኒኔ ኤርፎርሲ ቢሾፍቱ ጌስኔ ከኒኔ ባህር ኃይሊ ምጽዋ ጌስኔ ከኒኔ ኦጋዴንቲ ከጅሩ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ከነ ሁንዳ ኬሰቲ ፈጫፍኔ ሞጋስተኒቱ ጋ መቃ በሪሳደ መቃም በሪሳደ አከሲቲ ከኒኔቲኒኒ አስዴቢን መቃ በሪሳ ከነ ሞጋስ ከናፍ ሰበባ ማልቲ በሪዬ ጀና በሪሳ ጀተኒን bariisaan akkaan ani beekutti dukkanti dhumtee kan gartee aduulleen ganaa hin bahin gidduu kana jechaadha
gidduu kana jecha so gizee sanatti mootummaan gadheen nuti beenu mootummaan Haile Sillaasee jigee kufe abbaan lafummaa saniis badee dhabame tarii Oromoodhaaf imbariitii waan jedhu abdii waan qabnuuf afaan Oromootilleen yeroo duraatiif reediyooleen Finfinneetti baname Sandurallee Harratti baname tarii wanni kun karaa qaceelaa seenee jira wanta jedhu abdii waan qabnuuf bariisaa jenne garuu akka booda agarreetti wanni bariine hin dukkanoofte jechaadha. Waan kana yoo isin jalqabdan amma akka dhuunfaa jalqabne jechaa jirtanii gaazexaaleen dhuunfaa kabiisuun keessa ba'an afaan biraa hin jirmoo kan ka jalqabaate? Matseetiin dhuunfaa baay'eetu jira gizee sanitti Tsadee jedhanii duraanuu ture bara Haile Sillaasee bara dargii kanatti Qomnagar Maariyoo jedhanii Ihapaa Maariyoo gruupiin kun hundumtuu matseetii ofii baafatee wanta propagaate godhu qaba. Hundi isaaniitu matseetiidha beekaa kitaabbeedha. Gaazexaa miti. Gaazexaan ka mootummaa kan tahin gaazexaan first private newspaper bariisaan hin jiru kan biraa. Seenaa biyyattii keessatti. Seenaa Itoophiyaa keessatti bariisaa is not only gartee the first Oromo newspaper, it is the first private newspaper. Egaa amma akkasin jettanitti guyyaa takkitti isinii hayyamamte sanatti carraa godhattaniitu torban lamaaniiti hin maxxanfamaa jettanii uummata kanaaf waadaa seentan. Dhugaa. Maaltu ta'e sana booda? Wanti san booda ta'e amma gaa warri maakalaayii na waammate. Ati mootummaa nagaa Itoophiyaa booreessuudhaaf mootummaa Itoophiyaatii fi uummata Oromoo wal lolchisiisuudhaaf waan mootummaan hayyama siin kennin hayyama argadhe jettee dubbachuudhaan waan garaagaraa jedhanii fuudhanii soostanii poolisii abamaali maakalaayii san nageessanii xinnoo nagarafanii booda nagalakkisan. Garuu ji'a jahaaf nu cufan bakka hidda jedhee gizee sanatti namtichi itti gaafatamaan shaalaqa ኮርኔል አስራት ደስታ ጀደኔን የደርግ የማስታወቂያና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢሳሳና በቃ ሆት ደኔ ኑ ሀየማ ጀናን በዳሲ ኑ ጀደ ኑ ዲዴ ሃቶ ኦመሌ ጂአጃ ቦደቲ ወንቲ ጨራን አርገሜ ማሊ ኮርኔል አስራት ደስታን ኩኒ ፊ ጀረቲን ገርቴ ሚኒስቴር ቤክስሳ ኩኒ إنما شنتم حاجتان والقبتني إلى شوجيتيف إيست أوروبي كانت ترن رشا جرماني ماريو إيست جرماني كان وان ميديا كان برا سوشيالست ميديا كان برا جاني كأني دائما كذا سنتي بكساني قرتي أكو هجتو نمشي كاومي نما أوروموتوكو شالك عفسها قدا جانين إتريني شالك عفسها نوجو دي جنان نجيسي سوفيا كورنيل أسراتو رفو نجيسا أكاسيتي أكم غونا جنان ميغا نمشان سنيغا فدجدي منغستو تي دنان منغستون فرم منغستو كم منغستو هلا مارا فرم مي كوريون دي أمغا odoo shaala korneel asraatiin deebi'in nuti fuunee kooppii sadan afran tokko taataa goone biyya guune gaafa dhufu haganuma gidduutti reediyoon sagalee misraachootiis hayyama argatee ba'e minnoo godoloo qan ka agaree ወጣሁ እግሬ በተሰበረ jedhee korneel asraat gaafa deebi'u cufuu hin dandeenye dhaabuu hin dandeenye maaliif namicha isaa oliitu farramee galche akkasitti gaazexaan bariisaa sanbooda itti fufee reediyoon sagalee misraachoolleen itti fufe gaazexaa bariisaa homaa godhuu hin dandeenye boodarratti warasuuf jiraatan malee sagalee misraachoo immoo isumayyuu isteeshinii warasanii fuudhanii afaan Oromoo keessaa baasanii international propagandaadhaaf nu qarqaaraa this is humna guddaa qaba I think kilowaatii 100 waatii 100 qaba akkasitti isa san fudhatanii reediyoo sagalee misraachoo san cufanii bakka isuma reediyoo Addis Ababa ka afaan Oromoo magaalaa Finfinneerraa dubbatu sanatti sa'atii walakkaa dabalanii akkasitti hambisan nu kanallee nun dhiifne yeroo nu eeggachaa turan nuti immoo gaazexaa kana akka gartee waan itti hojjenne akka fooramitti itti hojjenne namni Oromoo amma komitee qabna magaalaa Finfinnee keessatti namni Oromoo ka naannoo hundarraa jiru kutaa adda addattis namni Oromoo kuni akka maqaa bariisatti gurmaa'ee deemu
dhumarratti deemnee bara 1977 agarsiisa aadaa Oromoo kan jedhu Oromoota naannoo hundarraa kutaa hundarraa godinnan hundarraa waliif finnee biheraawi tiyaatir bakka jedhu sanatti agarsiisne. Gizee kanatti jarri kun dubbiif deemaa hunnu amma deemee Oromoo Minilik adda facaase walitti fidanii kun jarri hoo oolee bule waan biraa fidaati warasaa jedhanii taamburii irra dhawanii gaazexaa bariisaa fudhatan mangistiro jedhanii nu harkaa fudhatan. Mee waan tokko kan si gaafachuu barbaadu biyyi sun keessatti akka nama gaazexaa dhuunfaa ka jalqaba baasetti biyyi sun aadaan pireesii yeroo sun ittiin dagagne isinii ka jalqabaati. Gaaf jalqaba gaazexaa kan baastanii waan akkamii barreessitanii maal dhiyeessi yaadatta waan sun? Beeki ijoollummaan gaariidha. Mutaatun garaana jiraan siin jedhe. Gizee sanitti du'a kanaas duutiin jirti natti hin fakkaattu du'alleen sodaadhu maaliif ganamuu agarta namuu hooga gabbaatu jarri akkanatti xiyyiitiidhaan wal akaa'ee ganamuu reef karraan tarkaanfattaa deemta. Kanaa jecha wama gatii qabu wama gartee saba kiyyaaf bu'aa buusu hojjedheetan du'aansa waan jiruuf jecha waan afaan keenya barbaade waan sammuun keenya yaade hunda barreessina. Amma namni wanta ar'a yeroo mootummaa wayyaanee kanatti dubbatamuu fi barreeffamuu hin dandeenye gizee sanitti barreessaa turre namni dubbiin kun dhara jedhu unnoo gaazexaan aan bariisaa Library of Congress jira kooppiin isaati achi dhaqee kooppii godhatee dubbisuu danda'a. Wanni keeyyatti faatii kaat barreessitu kaat yaadatu mata dureen akka malee mataa keessa siin banne maali anan fakkeenya fi tokkini bilisummaa barbaanna waan jedhu waan arge dubbisee. Waa hedduu dubbanna. Walqixxummaan wal jaalalaa fi tokkummaan walqixxummaa fi wal jaalarratti ijaaramaa jedha. Hoo walqixxummaan hin jiraatin hoo jaalalli hin jiraatin tokkummaan hin jiru. Ar'allee sanuma jechaadha. Walqixxummaan jiraatee jaalalli Oromoo jiraatee tokkummaan san mul'ataa jechaadha waan akkasiiti. Waan hin oolleef qophaa'u wayya kan jedhus nan yaadadha. Waan hin oolleef qophaa'u wayya jechaan gizee sanatti ትምህርት ሚኒስቴሪን ኩኒ ፊ ገርቴ ሚኒስቴሪ ሴራ ወኪን ፍርድ ሚኒስቴሪን ኩኒ አፋን ኦሮሞቲን ሆጀቹን በርባደን ዋን ህን ኦሌፍ ቆጳው ያ ኢማ ግዲቱ ጃለተን ጅቢተኑ አፋን ኦሮሞቲን ጉያ ቶኮ መኒ በርኖታ አፋን ኦሮሞቲን በርሲሱፍ ጅራታ ጃለተን ጅቢተኑ ጉያ ቶኮ መኒ ኦሮሞ አፋን ኦፊቲን መነ ሴራ ኬሰት ገርቴ ወተሙኖሎ ዱበተሜ ሴራ ወለት ጂሳ kana jecha maal jenna homo inumaa dubbii gabaabsuudhaaf timirti ministeeradhaaf nuti sin qarqarraa jenneen kitaaba timirti ministeer waan tokko lama sadii kiflii sadeen duraasan kan afaan Amaariffaa san fuuneetiniini afaan Oromootti hiiknee every week gizee nuti bariisaa baafnu chaaptara tokko waan isaa dubbisaa fi waa hunda goone namni Oromoo ka ilmaan fi manatti barsiifachuu barbaadu maateeriyaalillee hin qabu jedhee akka hin yaaddoofne nuti akkasitti barreessinee fi gaazexaa bitatee ilmaan ofii achirraa afaan Oromootiin barsiisuu danda'a ture gizee sanatti waan akkasii goone wanni hojjetame hedduutu jira jechuudha. Mee xalayaa yeroo sana isiniif ergamaa turan keessaati galgala yeroon taa'ee dubbisu xalayaa tokko fidalli gi'izii rakkisaa waan ta'eef barsiisaan harfii yookiin fidala laatiniin haa barreeffamu. Maal waa'ee fidala afaan Oromoo keenya kan maal yaadaa jirtu fidalli ammaa kun duris afaan Oromoo dubbisuuf kan nu rakkisaa ture ammas kan nu rakkisaa jiru kan jedhu fidala gi'iziitiin barreessuun Oromoof hin barbaachisu kan jedhamtu yeroo sana keessatti isinii dhiyaachaa ture mee sanarraatiin nu hima. Amma dubbiin tuni waa xiqqoo duuba deebifti. Gaafaan Bahardaar ture sana matsaafiin ani barreesse literacy bookiin san harfii afaan laatiniitiin barreesse. Odoon saniin godhin duratti gartee waanan analyze godheetu ture. Qubeen historically gartee kitaaban afaan Oromoo qubee garaagaraatiin barreeffame qubee laatiniitiin barreeffame. Kunummaanuu gosa gosa. Warri Jarman akka Jarmaniitti, warri Xaalaanii akka Xaalaaniitti, warri Ingiliiz akka Ingiliizitti, warri Faransaay akka Faransaayitti godhaniituma afaan Oromoo kana kataban. Konsistentiin turre wanidha rakkoo tokko kan. Kan lammataa immoo qubee Saabiyaatiinis katabamee jira wanti akka macaafa qulqulluu kun. Waan kanan tahin immoo qubee Arabaatiin namoonni gartee Oromoo kan amantii Islaamaa hordofan ajam jedhanii qubee Arabaa kanaan barreessanii jiran.
Kaboodaa immoo kadhumaa Sheek Bakriin qubee afaan Oromootiin Bakrii Saphaloo jechaadha. Qubee afaan Oromoo baasanii turan. Boodarratti hoowwaan kan hunda madaalu kan Arabaa hir'ina qaba. Maaliif jennaan caa, gaa, dhaa, nyaa waan jedhu kana. Amma maal jedhan qubee Arabaa kana afaan Oromootiif tolchuudhaaf qubeelee barbaachisaa jira. Dhagaa caccabsii cirracha nyaadhuu jedhan. Dhagaa caccabsii cirracha nyaadhuu. Dhagaa caaphaa nyaadhuu. Wanni kuni afaan Arabaa keessa hin jiru. Kanaa jecha moodifaa godhuu qabda qubee Arabaa kana. Kun immoo gaa anatti rakkoodhaa barbaachisaa miti wanta ufumaaf hir'uu tahee dhimma ittiin bahu jedhee tan dhiise. Kan afaan Amaaraa nuti vaawulii dheeraa 5 fi gabaabaa 5 jechaan 10 qabna. Kanumarraanuu jabaa fi gartee kan jabaatuu fi kan laafatuutu jira. Konsonantiin isaa kana hundan guutu hir'oodha. Isaas hin barbaanne. Kammoo ka qubee kana namoonni achi dura gartee namoonni akka Moreenoo, Haayilee Fidaa, namoonni akka gartee Sheekh Mahamad Rashaad wanti barreessan ni jira. Waan kana so inni kuni barbaachisaadha. Inni kuni fadhii afaan Oromoo san dhibbarraa dhibbatti illee guutuu baatu 95% waan guutuuf jecha isa kanatti hundaa'ee tan barreesse. Gizeen waan dhufu Edgata Babratii san waan dhufu warra gartee masarata timirta kifil jedhanii warra koomitee wana ka'an isaa maal na jedhan indee ihimmaa ahonum jedhan kuni nuti Itoophiyaadhaa fidala qabnaati abboo dubbiin dubbii Itoophiyumaatii fi akkanaami dubbiin dubbii afaaniiti jedhan hin ta'u jedhanii giddiidhaan akka qubee saabaasaniin matsaafaniin miliyoon 3 walakkaasiin jedhe san barreeffaman godhan. Gizee bariisaa jalqabnuus dubbiin sanuma ta'e. Haa ta'u gartee ummanni keenya hoo gaazexaa dubbisu afaan kun hir'uu tahuu isaa waan arganiif jecha wanni akkasii san nu barreessan. Xalayoota afaan kun hir'uudha, qubeen kun hir'uudha, afaan Oromootiif hin tolu, kan laatiniin haa hojjennu jedhaniititi gizee hedduu baran. Nulleen yeroo tokko waan akka fuula tokko peejii tokkoo fi 2 akkasitti qubee Oromootiin barreessaa turre. I think argeen jira. Akkasi turre boodarratti mootummaan gartee warra rational yookiin reasonable waan ta'e odoon ta'een humnaan nuti Itoophiyaadha isin jenne fidela Itoophiyaan qabdiitii hojjedha jedhadha. Ishii tole maal goone gartee hokkolaa saniini hokkolaa baanee jechaadha. Haga ummanni Oromoo qabsoo isaatiin iblisoomsee qubee argatutti. Mee abdiin waa'ee qubee kan kaasee waa'ee afaan fidela saabaa kan kaasee naallee waan gaafii gaafadhu kaafaan tokko qaba. Duubatti isin deebisa. Yeroo isin man barumsa baratan afaan Amaaraatiin baratan isin afaan Oromootiin afaan hiikkattanii. Afaan Amaaraatiin barachuun hagam tokko rakkoo ture keessattuu qorumsa biyyaalessaatiif afaan Amaaraatiin darbuun yookaan qabxii fixuun dirqam ture yeroo keessan wanni ati waan sun irra yaadattu maaltu jira? Wanti akkasii nu rakkisee hin jiru. Barnoota biraa hunda A-B hoofinnu barnoota afaan Amaaraa kana D fiduudha. A fi B, C fiduudhaaf miti. D moo fiduudhaaf maali qinee waan jedhan maal jedhan kan hunda gartee shamaddadnee maal goone qomatti goone stiil walakkaan keenya wanidha. Anilleen D argadheetan yuunivarsiitii seenee amma dhobbaleewwan kiyya kanaan ani beekuutu jira gurbaa tokko A9 sabjektii hundatti fidee afaan Amaaraatti F fide. Yuunivarsiitii galchuu didanii gurbaan san miilaan achii deemee biyya alaa kana dhufee amma meedikaal doktor ta'ee akkami jennaan abboo rabbi nafxanyaa san haa jiraachisu jedhe maaliif jennaan odoo isaan jiraachuu baatanii achumaa hin akkaawuntingii faa baree amma birrii 500 dalagamee as dhufee doktora ta'ee walakkaa miliyoona argatama. Yeroo sanatti maamilootan keessan xalayaa isinii barreessanii akkasumas immoo gaazexaa bariisaa kana dubbisan eessa faarraa isinii ergu xalayaa? Bakka hundarraa nu ergan. Magaalarraahis, baadiyyaarraahis, qotee bulaa, godinan hunda Harargee baharraa kaasii haga Dambidooloo fi wasana Suudaanitti Wallagga dhihaatti Wallorraa kaasii haga Booranatti bakkuma Jimmaa, Ilii Abbaa Booraa, Shawaa, Arsii, Baalee, Gujii, Booranaa bakkummaan isaan namni ittiin nuun ergan jiru. Namni Oromoo ilma kiyya, horii kiyya, afaan kiyya, gaazexaa kiyya jedhee
akkuma amma OMN kana jechaadha. Akkanatti itti dirmateetiniini horii isaatiin nuti beeka damooza sinyaannu waanuma horii biyyaatiin wanni itti maxxanfamu sana horii namarraa sassaabnuuni. Wanni gurguramu nuti gurguramuu dhiisuu irraan kaawwanne wanni nu barbaannu akka namni dubbisuu fi tamsaasuma qofa. Gurguramee dhufnaanis gaarii gurguramuu baannaanis homaa miti. Horii namarraa guurra deemnee abboo abdii keenya birrii 5 kenne kadiiroo keenya mee birrii 10 kenne jennee namarraa deemnee fuffunaannee horii saniini kana maxxansaa turre. It was not business nuti bu'aa argachuu fi miti namuma barsiisuu fi afaan kana guddisuu fi namni Oromoo hojjete. Ani amma gizee tokko hoggaa abbaa bariisaa naan jedhan gartee dhugaadha akka waan niiti jedhe akka qara hoo wanni tokko eeboo hookiin mishraaxa fuutee hoo darbitu dhaqee hoo waraanu qarasaniitu dura dhaqe wanni mul'ataa qarasani hoo xiyyitillee dhooftu xiyyitii sani immoo keessa gubbaa qalahaatu jira keessa keemikaalaatu jira isaan achitti immoo namicha qawwee keessa kaayatee ka ijaan akka gaarii laallatee qaataa san hirkisee dhawuu jira kun hundumtuun dhagamu xiyyitii takkittiitu argama jechaadha. Ani akkasitti argamee abbaa bariisaa naan haa jedhan malee wannan hojjedhee marru seenaafis haa ta'u Oromoo waliinan hojjedhee odoo Oromoo jiraachuu baate wanan hojjedhu hin jiru. Beenziinni kiyya humniti kiyya hundi saba Oromooti. Odoo isaan haga akka maraatatti ka'ee odoo iyyee odoo isaan deeggaruu baatanii bakkaan dhaquun qabu kanaa jecha dhugumatti hojiin bariisaa kuni hojii saba Oromoo ilmaan Oromoo hundumtu wajji hojjetan akkuma OMN kana jecha. Barkuudha 977 Oromoo kaabaa kibba bahaa lixa walti fiddanii wal agarsiiftanii jennaan Oromoo milii kaddaan facaas walti fiddan jedhee gaazexaa keessanii dargiin dhaalee sillee wajjin dhaale. Eegi dargiin isin dhaaleen duubatti yoo suni waan akkam barreessaa turtanii gaafiin Oromoo akkamiidhaan kaa'aa ture yeroo sanitti? Bara 77tti gaanuti oduma akkana jennu beeka gaazexaan kun gaazexaa Oromooti. Horii Oromootiin maxxanfama. Nu tamsaasaa jenne ina jedhaniin Ethiopia Distribution Agency kan jedhamu. Abboo nu maxxansaa saantimoo hiisni kaffala jenna nu didan. Distributionii mootummaa distributionii Addis Zaman Herald Mario kun deemu nu didan. Kana fuunee nuti distributionii sistema kanuma mataa keenya uummanne jechaadha. Waan gizee akkana goonu namni keenya wal bareemaa jedhe. Boodarratti horiidhaas argachuudhaaf aadaa keenyallee gartee agarsiisuudhaaf ummata Oromoo ka'u wal irraanfatee wal dagatee ani Shawaa Maarriyyoo ani Arsii Maarriyyoo ani Harar Maarriyyoo kan jedhu kana maraw walitti qabnee gartee waan tokko irratti dinqa tokko irratti waliif finne jenneetiniini waan kana baafne ne Oromoo National Cultural Show jenneetiniini 77tti walitti qabne godina hundarraa walitti qabnee dhufne. Gizee kana aha jedhan jarri daan jarri rafaan jirtu Oromoon sirba fakkeessitee kan Minilik adda facaasee walitti qabamtee ti wanni isaa waliif fidaa gaazexaa tana dhabamsiisaa jedhanii awaaj jedhanii nu fudhatanii waan godhan aanallee achitti waan azzagaa jedhanii waan godhan ani lakkiin hojjedhullee jennaan gaa haga nama argannu nama tireenuu godhinaan jedhanii akkasitti ji'a sadiirra haga ji'a jaha ergaan ture booda ijoollee Oromoo akka gaariitti akka gartee gaazexaa san barreessuu danda'anitti tireen godhee tanan achi bira ka'ee gaara seenee jechaadha. Gizee sanatti immoo wanni nuti barreessinu stiil gartee waama nuti barbaanne gizee mara dhufanii nuti caaquu wanni guddaan tokko maali gizee sanatti wanni nu qarqaare qubeen Amaaraa kun rakkisaadha dubbisutti. Kanaa jecha warri silaa nu tooyatu warri nafxanyaa kun ifumaafuu dubbisanii isaaniif hin galu. Erga namni Oromoo dubbisee akkana jedhee magaalaan haasooftee booda warri daniiniiti kun እንደዚህ እኮ ተብሏል ጓ jedhanii dhufanii akkana jettanii miti inte akkana jenne sansora gootanii shakkun shaabbaa keessanii mi jenna akkasitti waan nuti we did not compromise on that. We did not compromise sababa sanitti ijoollee bariisaa keessa hojjetan nama qabanii ajjeesanillee jira. Maamilootan keessan yeroo yaada isiniif laatanii yeroon dubbisu baay'ee yaada ulfaataa ciccimoo isiniif ergu. Inni kun isiniin ammam gaaffii isinitti ta'a yeroo gara manaatti galtan?
wanni gartee uummanni gaafatu waan jajjabaa dhugaa rabbi waan jajjabaa maalii fi miidhama nama keenya irra jiru rakkoo uummanni keenya keessa jiru cunqurfama nama keenya irra jiru aadaa keenya irra jiru afaan keenya irra jiru kan nuti beeknu kana dabalanii nu yaadachiisan nuti waggaa namni akkasitti deebisee nu barreesse guddaa gammanna maalii fi hojiin nuti hojjechaa jirru bu'aa buusaa jirti. Odoo arra jirri waliin nu qabee lafarraa nu dhabamsiisee yaanni oromummaa yaanni qabsaa'ummaa ummata keessa seeneeti jira ummanni kun bakkeenya keenya amma nuti hin baafnu maaliif ka baafnu namni oromoo kan beekne haa beeku warri mootummaatilleen namni oromoo beekee gaaffii kana gaafachaa jiraachuu isaa haa beekanii barbaadanii sammuu qabaatanii biyya tana nagaan jiraachisuu barbaadanii gaaffii ummataa guutuu qaban waan jennee amannuuf jecha waan ummanni godhu san hin baafna garuu nutti dhagama humna dhabuu keenya waan ummanni nu gaafatu kana aangoo qabaannee gochuu dhabuun keenya afaan oromootiin haa barsiifamu hoo jennu dhaqnee timirti ministeera barnootaatiin si'achi afaan oromootiin barsiisi jennee ajajuu humna hin qabu. Regional autonomy Oromo Oromiyaan haa uumamtu hoo namni jedhee barreessu dargiidhaan kiflaa garii fi xaqlaa gizaatii dhiisaatiiti Oromiyaa bakka takka deebisaati Oromo autonomous region jaaraa jechuu humna hin qabu. Kanaa jecha waan namni jedhu uduma nuuf galu garaan nu gubachaa jarri kunis nu waliin qabsaawaa jira isaanis haa qabsaawaa nutis haa qabsoofnu jenneetuma itti fufaa turre. Hedduun itti dhagahamaa ture dhugaa rabbi. Haala yeroo sanaa keessatti egaa bariisaan sun uummata biraan ga'uun hogdammaqeensa uummata Oromoo irratti akkasumas immoo guddina afaan Oromootiif ammam gumaacheera jettanii yaaddu? Waan guddaa gumaachee nama Oromoo barsiisuu irratti maali namni Oromoo hammi tokko durumaanuu beeka waluma yaadachiisu malee keessa jira bara namni keessa jira cunqurfama san gabrummaa san keessatti dhalatee keessatti guddatee keessa jira. Kanaa jecha wama jiru sani gartee akka daawwitii namni fuula namni hoo fidee daawwitii si dura qabate mastawaatii jechaadha hoo si dura qabee ifuma agarta nuti akka mastawaatii san nama Oromootii taanee wama jiraa wama deemaa kana nama dura qaqqabna malee onnee fi qalbii nama keenyaa keessa akka gaariitti ture jechaadha wanni isan afaan keenya miidhamuu dirratti baafnee dubbanna. Aadaan keenya miidhamuu dirratti baafnee dubban seenaa odoo qabnu akka ummata seenaan qabne akka ummata gartee samii kanarraa bu'ee fuudhanii ugaanu arrabsan nutti dhaga'ama biyya odoo qabnu akka nama biyya hin qabnetti lafarraa nu buqqisanii gabra nu godhatanii horii nu dhoogganii namni alaa dhufe galtuun hundi biyya keenya irratti fooqii ijaarratee biizinasa banatee jiruu gaarii jiruu mi'aafaa ugaa jiraatu namni keenya immoo hiyyoomee baranda irratti karaa irratti daandii irratti kufee hoo du'u ugaa garuu nutti dhagama garuu maal haa goonuu hoo jennu amma gaa dubbiin lammataa sanii maal haa goonuu haa qabsoo furuudha garasitti gartee wal dammaqsaa turre jechaadha wanti jiraa wal dammaqsuu wanti jiraa if dura deemu kan jedhu sani kanaa jecha karaa sanitti bariisaan waa hedduu hojjetee inumaa namni gariin waanidha paamfileetii OLF-tiin nuun jechaa turan biyya sanatti wana nuti barreessuun irraa kaanii. Obbo Mahadi Hamid Muudee mee amma waan gaazexaa haasofne sunirra gara miidiyaa yookaan elektirooniksii waa'ee reediyoo deemna. Mee guddinni miidiyaa afaan Oromoo akkamiin jalqabee hardhaan yoo wal bira ilaalu maal fakkaata kan yeroo suniitiif kaardha? Kuni akka gartee faranjiin jettutti tarkaanfii guddaa bara 50 dura bara dukkanaati bara 55 dura wanni reediyoo afaan Oromoo jedhamu tokkitti jira tangan dura gaafa Keeniyaa fi Soomaaliyaan bilisa bahan Keeniyaa qoqqoo keenya elboruutii kan jedhu waan xiqqoo dubbatamaa ture sanuu signal isaa laafaadhaa hin dhaga'amu kan sirri kan xiqqoo dhaga'amu kan Soomaaliyaa kana ture think Soomaaliyaan erga bilisa baate hoo jalqaban daqiiqaa 5 ni jalqaban ani yaadadha ijoolleedha qophiin afaan Soomaalii sun ka raadiyoo Mogadishoo daqiiqaa 5 afaan Amaaraatiin piroogiraamii dubbatanii titiniini daqiiqaa 5 booda
daqiiqaa duraan akkuma daqiiqaa 3-4-5 wama kanaati waan akka niwsii yookiin wama kana waa xiqqoo dubbatanii deeman uduma jedhu daqiiqaan 5 san 10 taate 10 san uduma deemtuutiniini daqiiqaa 15 taate gizee dheeraadhaaf turte dhumarratti daqiiqaa 30 taate erga reediyoon Mogadishoo banamee bara 10 caalaa oofeen boodatti Haile Sillaaseen propagaandaa Soomaaliin ittiin as gartee garriftuu fi buuftu dadhabeetiniini reediyoo afaan Oromootaniin bana jedhee magaalaa Harar keessatti reediyoo bane. Reediyoo magaalaa Harar keessatti baname kuni humniti isaa waatii 1,000 jecha kilowaatii 100 jecha. Barri kun yoomidha? Kuni 72tti. Bara 1972. Bara 1972 akka lakkoofsa faranjiitti jechaadha wanni ani haasa hundi yookiin akka lakkoofsa addunyaati jechaadha kan irraanfadhe. Akkas ture 72tti hoogadhan humna isaa gad xiqqeessanii akkuma Harargee fi gammoojjii Baalee kana qaqqabu malee akka gartee karaa Shawaatii fi Wallaggaa illee Abbaa Boraa Jimmaa akka achi hin deemne godhamee waggaa 2 ture. Bara 74 irratti gisee Haile Sillaaseen kufee dargiin gartee mootummaa fudhatu dubbiin kaate maalii fi reediyoon afaan Oromootti hin banamne kan jedhu ammaas I think akkaan dhageetti instrumental namni ta'ee namichuma Korneel gartee takkaa tulluu kun inni kun gullalee beeke gosaan warra Finfinneeti warra haadha warra handhuura Finfinneeti warra cunqurfamaa sani. Korneel takkaan waan tokko irraan tuqin Itoophiyaa irraan tuqin hoo Itoophiyaa irraa tuqite sijjeessa. Itoophiyaa jennaan sijjeessa. Itoophiyaadhaan nu dhufin. Itoophiyaan teenya gaariidha jechaatuma Itoophiyaa faarsaa barnulleen Oromoon Itoophiyaa silaa mirga akkanaa qabaanne hojjete si waliin dhaabata. So nuti Korneel takka saayikoolojii isaa barree Itoophiyaa irraan tuqin Itoophiyaa jennaan atuu guyyuma san si qalee si bulcha. Akkasitti reediyoo afaan Oromoo san akka banamu godhee hatattama waan tureef jecha namallee gartee qaxaruudhaaf hin dhaqqabne kumaa ida'eetii fi Tamasgan Gammadaa kumaa ida'ee fi Tamasgan Gammadaatiif akkasumallee Kifilee Jootee reediyoo Harar achi waggaa 2 hojjechaa turan. Kifilee Jootee kun raadiyoo sagalee Oromoo. Isaan kan achii fuudhaniiti reediyoo kana banan jechaadha. Kuni 74. So akkasitti gaa elektiroonik miidiyaan kun deeme. Isaan takka turraan akka reefu isinii hime sanatti 75tti dhuma 75tti waanniin gartee qarqaarsa warra sagalee misraachoo qees guddinaa tumsaan faan qabsoo guddaa godhanii gaafa Korneel Asraat እግሬ ሰበር ምን እግሬ በተቆመጠ ጎዶሎ አገር ወጣ ጋበ ጀደሳን ሬዲዮ ሰግሌ መስራቸው ሰን አከስ ይጃር በጀቻ ሶ ሬዲዮ ሰግሌ መስራቸው ሬዲዮ ፍንፍኔ ከአፋን ኦሮሞ ሬዲዮ ሐረር ከአፋን ኦሮሞ ሬዲዮ ሞቃዲሾ ሀገነ ቱሬ ራዲዮ ከኛለ ሬዲዮን ከነለንጋ ኢንፍሉዌንስ ጉዳን ቀቡ ገማ ገርቴ ሐንዱራ ኦሮሚያ ከነቲ ማሪፊ ሲግናል ኢሳ ሄዱን ዳጋም ሜ አዩብ አቡበከር ሬዲዮ ሞቃዲሾ ራያ ደቱ አዩብ አቡበከር መጋላት ወከ ሰዳለን እረ ወረ ጭሮቲ ሶዱም መለ ቀብና ደብሌቲት የጉዶ ፊ ደብሌሲሳ ጉዳን ወልፉዳኒ ጉርባን አኒ ኤስማቶ ፊኒ አቤራዳ አዩብ አቡበከር ኢልማ ገርቴ በኸር ሙመዴራቲ ወረ ጭሮቲ አቺ በረታ ቱሬ ነረ ጉዳዳ ጋፋኑቲ ገርቴ ገንደ ከሰፊኑ ኢኒ ስኩል አብራቹ ቱሬ አቺ inni biyya Soomaaliyaa sandaqee reediyoo sanbaratee nama sabboonaa cimaadha nama gaariidha gaa propagandum inni achi dubbatu san Haile Sillaaseen fudhachuu dadhabee nama itti bitee Moqaadishootti ajjeesan. Nambira immoo ka miidiyaa Oromoo kan walidhaan keessattuu waan artii Oromoo sirba afaan Oromoo guddisuun beekame abdiin Ayyub Abubakar kaasee anilleen Abubakar Muusaa waa'ee si gaafachuu barbaade irra beektina fakkaatame waan isa xiqqoo nutti. Abubakar Muusaa qabsaa'aa Oromoo dhugaati. Dhaloonni isaa naannoo Oborraa kana barnoota zamanaa kan nuti baranne kanallee nama baratee miti. Ilma hiyyeessaati katamaa dhufee magaalaa Diree Dhawaa kanatti galee
achi waan akka gartee ummata jimaa gurguru kanaatu jira achi keessa hojjechaa ture. Garuu gurbaan kun barnoota zamanaan qabaate malee barnoota afaan Arabaatii fi Islaamaa kan akka gaariitti waan beekuuf jecha naturally gifted afaan Oromoo namni akka isaa dubbatuu fi beeku ni intakkata. Walaloo afaan Arabaatiin afaan Oromootiin barreessee hojjette walaloo afaan Arabaa akkuma gartee gaarii godha. Waan tokko agarsiiftee mee waan kanarraa walaloo naa barreessii hojjettee biraa deemtee daqiiqaa 5 boodatti dhufte waan san koopii godhee walaloo tolchee si kenna nama akkasiiti. Nama waan akka tiyaatirii agarsiisa kanaas waan godhee dhaloota afran qalloo waan baandii afran qalloo sana odoo inni jiraachuudhaa baate hin dhalatu. Gartee afran qalloon baandiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti banamee waggaa 50 amma 52 ta'e san baakbooniin yookiin gartee lafeen duwidaa Abubakar Muusaati. Nama gaarii dhabne. Dr. Gammachuu yeroo tokko seenaa isaa yeroo haasa'u dhagahee ture namuma hin baratin barumsa ammayyaa hin arganne kanatti qubee afaan Oromoo barsiisaa ture fakkeenyaaf A jedhee B jedhee C jedhee waan adda addaatiin barsiisaa san keessa A fakkeenyaaf Amaayyaa amuumaa ajjeesa abbaan addeessaa aduudha addooyyatti oduu odeessaa fakka jirsanii akkamiin akkam barate waan akkasii haasa'uu danda'e yoo barumsa ammayyaa kan hin qaban qubee akkamiin barsiisuu danda'e? Naturally gifted Abubakar Muusaa gartee kennaa uumaa qaba. Mana barnoota of course barnoota hin baranne jechuu hin dandeenyu akkan jedhetti barnoota afaan Islaamaa san afaan Arabaa kan hedduu barate is very wanidha nama ammaas waa dubbisu nama wahillee gartee afaan Arabaa kan waan beekuuf jecha BBC maal kan hunda dhaggeeffate very gartee well versed current nama cima akkasiiti. Haa ta'u malee sabboonummaa waan qabuuf jecha waan Oromoo kana ofumaa if barsiisee namallee barsiise. Duutii isaa akkamiin dunni? Duutii isaa ammatti inni gartee dandeettii isaatii fi beekumsuma isaatii fi waan kanaaf reediyoo Harar keessatti qaxaramee reediyoo Harar keessa hojjeta. Bara 77 gizee 76-77 na fakkaata. Gizee gartee lolli Soomaalee dhufe sani warri nafxanyaa kun beekaatuma achirra taa'ee nama hedduu ajiteetu godha jedhanii gizee inni hojiirraa bahu galgala sa'aatii 7 akka lakkoofsa Oromootiif addunyaa yookiin akka lakkoofsa Habashatti galgalarraa sa'a takkaa fi walakkaatti gizee inni bahu xiyyiitiidhaan dhawanii lafatti gombisa poolisa mangistiitu wattaaddara mangistiitu ajjeese. Mee egaa waa'ima raadiyoo irraatii haasa'aatti jirra akka haasa'amutti otoo raadiyoon Moqaadishoo kan Hararis kan Finfinnee kunis osoo hin dhufiniin dura Xaaliyaaniin bara dhuftee biyya qabatte Jimmaa irratti raadiyoo tokko dhaabdee turteedhame haasa'ama. Mee sanarraa quba qabdu? Ani dubbii san dhagee immoo evidensii gartee waanan akkanatti waan katabame waanan ija kiyyaan argin jiru namootni gaafa nuti reediyoo bannu jechaadha waan waggaa 40 almost gizee sana namni maal jedha reediyoollee bananii dubbisaa turanii reediyuma sanuyyuu bakka amma paarkiin amma Abiyoota Addabaabaayii jedhanii amma TV fa'a achi kaa'anii gizee sanatti TV mi loud speakerii kana kaa'anii sanitti waan godhanii akkasitti announce godhaa turanidha. Namni mana raadiyoo waan hin qabnee fi bakka Addabaabaayii sana baay'ee raadiyoo dhaggeeffata jechuudha. Reediyoon qabanii sanuma hidhanii fi loud speakerii kun namni dhaqee achi taa'ee dhaggeeffata kana dhageera dhibbatti immoo gartee dokumentii isaa kanan dubbisen qabu. Obbo Mahadii Hamuud Muudee amma waa'ee miidiyaatii fi barreeffama yookaan gaazexaa irraa gara kitaaba barreessuutti deemna. Kitaaba hedduullee barreessitee jirta akkasumas kuusaa galmee jechoota ka afaan Oromoo English dictionary jedhu kan maqaa keetiin moggaafamellee barreessitee jirta. Kitaaba kan barreessitee dictionary sun akkatti barreessite immoo maaltu haamila siif ta'e? Obbo Mahadii Hamuud Muudee amma waa'ee miidiyaatii fi barreeffama yookaan gaazexaa irraa gara kitaaba barreessuutti deemna. Kitaaba hedduullee barreessitee jirta akkasumas kuusaa galmee jechoota ka afaan Oromoo English dictionary jedhu kan maqaa keetiin moggaafamellee barreessitee jirta. Kitaaba kan barreessitee dictionary sun akkatti barreessite immoo maaltu haamila siif ta'e? Haamilee boruu ganama beeki ani jiruu kiyya keessatti dhugaan akkanatti deemee waan takka argu madaalli kiyya
Oromoo waliin madaala. Hoon nama bareedaa uffatee deemu argu odoo namni kun Oromoo naa ta'ee jedha. Hoo sooressa argu odoo sooressi kun Oromoo naa ta'ee arga. Hoon nama gartee waan gaggaarii ugaan argee nama kiyyaan hin hawwa maaliifi nama kiyya waan gadhee hedduudhaan duruun argee jira jibbeessan. Hiyyeessa hoon argu Oromoo, rakkataa hoon argu Oromoo, cunqurfaama hoon argu Oromoo. Mee jijjiiramumaaf nama waan akkasiisan. Kanaa jecha gizee namni gartee dikshiinarii qabu Oromoon qabu. Amma anumaa taa'u jiru ijoolleen Oromootu dhuftee bar dikshiinarii afaan Amaaraatiin baradhaa nuun jedhanii. Ijoolleen gartee rifiijuma taatee afaan sanoo isin maariyoodha lakki nuti afaan keenya kanaa mi afaan keenya Oromoo. In soban kun Itoophiyaa dhufanii afaan Itoophiyaa afaan Amaaraati dikshiinariin kanaati kanaayyuus godhaa jedhanii. Kana ijoolleen dhuftee natti himti. Duraanis gartee waanan hojii kanatti waan dikshiinarii kan hojjechaa jiruuf kuni daranuu na cimse. Dafee tanan bakka halkanii guyyaa hojjedhee sagalee san waan isaan baase gizeen san baasu ijoolleen teenya hodhayxee amma bakka language centerii kanatti dikshiinarii qabdu hojjedhan Soomaleen kan ofii ol baafti. Amaarri kan ofii ol baasa, Arabnilleen kan ofii ol baasa, Oromoon hin jiru. Taraa duraatiif akkasitti qabanii hunduu nutis hin qabnaa jedhan. Kuni nama walqixxaanneedha. At least dikshiinarii qabaachuudhaan walqixxaannee waan jedhu san waan keessa uumeef jecha hedduun itti gammade dhugaa rabbi. Mee ani ofii kooti kitaaba tokko barreesseen ture. Kitaaba sana kitaabiin barreesse sun asoosamadha. Wayitan kitaaba afaan Oromoo asoosama sana barreessu anaaf akka kuusaa jechoota afaan Oromootti kanan baay'inaan itti dhimma bahee kan keessanii fi kan Dr. Xilaahun Gamtaati. Yeroon kitaaba keessan dubbisu akkaataa isin afaan Oromoo jechoota Oromoo kan bahaa fi lixaa kana wal keessa waa taasisanii barreessitan waan addaati. Isin ammoo bahatti dhalattan mee akkaataa kamiin afaan Oromoo kan godinaalee hundaa sana wal keessa fiddanii barreessuudhaaf dandeettan? Anilleen kana waliin gaafii bira qaba. Isin ogummaan keessanii saayinsiidha, barsiisaa fiiziksiiti. Afaan Oromootiin barreessitan, afaan Oromootiin Ingiliishitti hiiktan, gaazexaa barreessitan, seenaa miidiyaa beektan. Leenjii afaanii maal qabdan? Waa'ee barumsa afaanii irra maal barattan? Waan hin baradheen qabu waan hin barsiise malee. Hoon gartee sagalee kanaas barreessu. Leksikoogiraafii waan jedhu kana ofuma gartee qoradhee ofuma barsiise. Waan gaazexeessummaa kanaas akkasuma. Bar dubbiin akkasii. Ani gartee wanni gartee ogummaa waan kanaa hin qabu hoo jenne eenyutu nu hojjetaadha. Nuti Oromoon beeka yeroon ani bariisaa barsiisanitti nama hedduutu jira warri namtichi editor of Herald Ethiopian Herald chief of editor in chief in Oromoo ture. Wanni keessa yezareeyitu maal jedhanii Yezareetu Itoophiyaa I think the chief editor at one time sandura gaafa nan barataati kabbada anniisaa maal jedhan nama Oromoo ture. Addi zamanuma kana keessa iyyuu namni Oromootis guutuutu ture. Jarri kun warri treeningii qabu, warri profeshinii qabu, warri digirii joornaalizimii qabu. Dhaqanii afaan Amaaraatii fi afaan Ingilizii hojjetan. Oromoo abbaan qabu, Oromoo damooza namaan kennu namni yookiin jedheetuma tuffateerra dhaabate ani damoozan barbaadu erga wallaalaan dhabame erga beekaan dhabame ani wallaalaa kanaatu hojjeta lakki maadii ati wallaalaa balleessite jedhee namni onnee qabaatee natti asuuf jiraannan abboo hunnoo barcumni kanaati fudhadhu ani bakka gallaksee nan deema. Kanaa jecha hoon dikshiinarii barreessuus akkasuma hoon gaazexaa barreessuus akkasi anaatu joornaalistiidha anaatu gaazexeessaadha na duraa hiqi udoonaan jedhanii abboo hoo bariisaas fudhadhu kan birallee itti dabaladhu jedheetan irraa siqa dikshiinarii akkasi. Amma gaa ogummaa hin qabu jedhee hojii Oromoo hin dhiisu. Hojii Oromooti tun itti gaafatama seenaati. Dirqama keenya. Hoon itti godhuudhaa baanne eenyutu nuu godha. Mangistii nuu godha moo eenyu nuu godha hin jiru. Kanaa jecha nummaan gartee itti rakkannee maal jennee godhuu nurra jira jechaadha. Kanaafan ani odumaan gartee beekumsi kiyya fiiziksii tahee jiru
saayinsii fi hisaaba odoo tahee jiru fiildi kiyyaa ala waan afaaniitii fi waan joornaalizim keessa seenee wanan hojjedheef hoon anin hojjetin eenyutu hojjetaa hoon hundinuu asuma teenyee kan eegnu tahe joornaalistiin leksikograafarri kan warri afaan beeku hojjechuudhaa baate isaan hin hojjenneetiin hojjennu jenneen teenyuu itti seennee borcinee badaa ta'us laaqamaa ta'us sirrii miti jedhanii warri beeku san dhufee kan hojjetu yoo taate hojii gaariitu hojjenne jechaadha. Isaanuma sanuu akka onnatanii akka itti dhimma waan goonee finne jechaadha. Kunuu matummaan isaatu waan hojii gaarii natti fakkaata. Kanaaf kana jecha waan Oromoo waa hedduu ani waanan beeku hin jiru. Seenallee hin beeku. Afaanillee hagas takka namni afaan Oromoo narra beeku kumaatamaatu lafa jira. Warri joornaalistiin Oromoo akka trend taate digrii qabdu kumaatamaatu lafa jira. Hoommoo isaan hojjechuudha baatan ani wallaalaan kun itti dabreetiin hojjedha. Hojii kiyya ani Oromummaa itti gaafatama Oromummaa itti gaafatama dhaloota itti gaafatama seenaa. Gaafii abdiin dura kaase sani isin nama naannoo bahaa Oromooti akkamiidhaan naannoo adda addaa irraa afaan Oromoo waliif fiddanii kajeelsan. Kuni jiruu kiyya beeki ani Hararitti haadha ladhu malee ijoollummaarraan biyya keenya namni Oromoo kan naannoo adda addaati irraa dhufe jira. Bara Atsee Minilik irraa fi Haayile Sillaasee maaliidhaan namni keenya kan Shawaa baay'ee lafarraa buqqisanii lafa saamanii biyya isaarraa ari'anii kan dhufee Harargee qubatee kan ollaa keenya hedduutu jira. Kan waliin soddoomne kan dubra keenya illee itti kennine jira. Ummata kanarraa naan bara achirraa barachaa tan dhufe. Hoon immoo University Finfinnee dhufee achi seenu for the first time. Ani dur gartee namni Oromoo warra Salaalee, Shawaa, Arsii akkanumatti Jimma malee warra gartee fagoo Wallaggaa kanallee beekaan turre, Ilbaabur beekaan turre. Hoon Finfinnee dhufummoo isaan hiriyoota kiyya wajji baran. Odumaan jennu abboo jarri kun afaanuma keenya dubbataa jedhee caqasaa waa xiqqoo gartee loqoda kana bare so jechallee walirraa bare so waggaa 10 akkanaan gartee Finfinnee san jiraadhee natti fakkaata odoon biyyaan deemin. Waggaa 10 san keessatti zamana bariisaatis haa ta'u zamana ani barataa ta'es haa ta'u lafa hojiittis haa ta'u nama Oromoo kan naannoo adda addaatirraa dhufee waliin haasa'uudhaan hiriyoomuudhaan dhubbalummaadhaan waa hedduu waan walirraa gartee fudhanneef jecha gizeen dikshineerii kana katabu sana hunda yaadadhaa hammaan danda'u godhee san boodallee namoota hiriyoota kiyyaatiin mee wanti akkanaa akkamii mee waan kana laalaa jedhee nama laalchisiisee akkasattaan gartee akka istaandardaayizer ta'u san godhe. Mee walumaa galatti isin kitaaba hagam barreessitanii hagam gulaaltani? Waliigala toora 10ti. Namni tokkuma qofa beeka. Tokkuma qofa beeka. An sadiin qabadhee dhufe. Ati sadi okay. Amma waan barnoota kitaaba 4 katabne. Waan gartee readers 1 2 3 kan jedhuu fi pictorial qubee gartee fakkaannoon qubee jedhu so 4 kuni ati amma si sadii qabda meeqate 7 dictionary 8 kabiraalee 2 jira. Wanta akkasiiti waliigala 10. Mee kitaabota kana hunduma afaan Oromoo irratti barreessitanii kabira kitaabni waantan yeroon dubbisu na ajaa'ibe keessaati afaan Oromoo ammayyeessuudhaaf baay'ee carraaquu keessa deemtanii qajeelfamaa fi katabbii sooftiweerii Oromoo users guide and manual ka jedhu kan barreessitanii jirtan. Mee waa'ee kitaaba kanarraati haga tokko nuu hima. Waa'ee sooftiweerii sanii. Okay, beeki jiru wanni gartee ana leading principles mutaa garana jira jedhe abbaan kiyya ilma kiyya nama gadin jirtu nama walqixaa hommoo lakkii walqixaa mee kan jedhan taate nu Oromootu hunda caalaadha. Kana jecha waan namni argate mara argachuun irra jira. Hoo biyyana dhufnu sooftiweerii afaan Ingiliziitiin agarre. Hoo sooftiweerii kana agarru word processorii kana nuti isa afaan Oromootiin maa hin goone jedhee tanan bara
kumaa fi dhibba sagalii fi 96 jecha 1996 amma almost waggaa 16 olii itti yaannee ani programmingii kanallee hedduu fiziksiin barsiisa malee programming kanallee hedduun beeku ijoollee Oromoo injineeroota software engineer barbaadee tanan ijoollee horii argannaa jette lakkii horiin argattanii arraba argattanii jedheen. Maqaa argattanii. Lakki maqaa arraba argattanii. Maaliif namni gara hin balleessan jedha hin balleessan hin tolchanii humaa miti maqaan argattanii akkana. Namni hojjetu yeroo hundumaa maqaa qaba. Maqaa qaba galatoomii jecha manna waan ati tolchite dubbachuu dhiisanii waan ati balleessiteetitu guddatee mul'ata. Ijoollee waan eega horiin qabaatiin erga maqaan keenya kan hubatu taate maa hojjannaa hojjedhaa Oromoof hojjettanii jedhe. Ijoolleen kun teetteetiniin sooftuweerii kana koodii isaa katabte piroogiraama kana katabte. Afaan immoo anaa fi hiriyoota kiyya namoota biraa beekaa waanan hojjedhe hunda adda kiyyan hojjenne Oromoo waliin hojjedhe always maqaa namaa dhowwuu baatullee namaatu na duuba jira beekaa. Uummata dhobboleewwan kiyya kana kaafadhee tanan afaan kana goone akkasitti word processarii Oromoo kana isaan piroogiraamii isaa kataban ani immoo maanuwaala isaa akkamitti dhimma itti baatanii sooftuweerii kana maanuwaala isaati jecha namni kana baratee word processor Oromootiin akkaataa wordii kana hojjetan qopheessine haa ta'u malee tarii kun egaa 96 verjina duraa 98 itti baafne I think verjina booda 99 moo akkanatti moo 2000 itti baafne yaadadhu baafnee tiniini kitaaba kanallee baafnee biyyatti ergine mootummaan naannoo Oromiyaatti haa hojjetu jennee amma namni ani as dhufee gizee sanatti miseensa caffee Oromiyaa kan ture namni tokko akkanaa himetti namicha guddaa bira dhaqanii hunnoo sooftuweeriin Oromoo dhufee word processor Oromoo arganneetiti bakka nuu bitaati hojiirra haa oolchinu jennaan kan afaan Amaaraa qabaahii jedhan hin qabu jennaan erga kan afaan Amaaraan qabaatiin haga kan afaan Amaaraa sooftuweeriin dhufutti kan Oromoo haa taa'u jedhanii hunnu haga irraa taa'aa jira. Gaa afaan Amaaraa amma gaa of course sooftuweeriilee qabanii foontiini qaban Microsoftiin baaseetii fi jira amma tarii kana gaa amma kana fakkaatutti sooftuweeriilee miti waan inni tokko bahee jira na fakkaata biiroo Oromiyaatiin wanni hojjetame jira garuu wanni kanaas nu hojjechiisiise wanni hojjenne marru waan namni argate Oromoo maa dhabaa namni bareedu Oromoo bareeduu qaba namni gabbatu Oromoonis gabbatuu qaba namni sooromu yookiin duroomu Oromoonis duroomuu qaba malee Oromoon woma gadhe argatee namni kaan gaarii haa argatuun hin ta'u kanaa jecha waan namni addunyaa argate faranjii haa ta'u gurraacha haa ta'u Afrikaa haa ta'u Aasiyaa haa ta'u waan isaan qaban mara Oromoolleen qabaachuu qaba kanaa jecha hirriba dhabnee sa'a 24 hojjennee nama keenya sadarkaa sanitti ol kaasuun dirqama seenaati sanii achi Oromoo dirqama Oromummaa keenya guunne jechaadha. Obbo Hamid Miidiyaa waa'ee miidiyaatii fi akkasumas waa'ee barreeffamaa yookaan gaazexaa hedduu irraa haasofne hangar kiyyaan gaaffiin qabu abdii yoo garsuun gaaffiin siyaafti jiraate gaaffii dhuma gaafadhe. Kadiroo wantan silaati jechuu fedhuutiin harkaa fuutee jalqabde gama miidiyaatiin gama gaazexaatiin gama barreeffamaatiin kitaabaatiin waa baay'ee irraa haasaatti turreerra mee egaa har'as gaazexaan afaan Oromoolee gaazexaa mataa isaa hin qabu jedhee yaada har'aa biyya keenya keessa gaazexaan afaan Oromoo hin jiru. Gaazexaan dhuunfaa hin jiru. Kan mootummaa takkachi ni jira. Afaan Oromootiin asoosamni hedduun barreeffamaa jira kitaabileen barumsaa barreeffamaatti jiru walumaa galatti garuu guddinni afaan Oromoo bara isaan reefuu jalqabaniitii fi kan amma yeroo dhaloota hamma har'a dhalooti qubee keessa jiran kana wal bira qabanii yeroo madaalan mee sadarkaan guddina afaan Oromoo hagam ga'eera bakka barbaachisu ga'eera jettanii yaaddu? Hin geenye lakki ga'ullee hin danda'u gabrummaa jalatti sadarkaa afaan Oromoo irra ga'uun irra jiru ga'uu hin danda'u maaliif gufuutu jira sakaalamaatu jira
dhugaadha ar'aan tanaa fi yeroo nuti jalqabnu san yeroo nuti jalqabnu dukkana huma takka hin jiru zero takka hin jiru hoo matsaafni tokko arra barreeffame waggaa 10 booda tokko mul'ata waggaa 10 eeguu sirra jira jechaadha arra immoo akkasii arra waggaa tokko keessatti kitaabni 30 maal bahuu danda'a kanaa jecha garaagarummaa guddaatu jira guddina guddaatu jira afaan oromoo guddateera asawsamni guddateera hunnu agarsiisa oromoo kan agarru kun hedduudha reediyoo televiziyoonaa maal sirba walaloo maal kun hundi biyya guuteera guutuudha kun garuu ammaas wani nan jedhu hamma barbaachisu takka hin guddanneedha hooniti tokko arganne warri ollaa keenya ebelee jechuu baadhu dhibba baafata baruma diidaman dabran kana keessatti hoolaallu gaafa gaazexaan oromoo kan dhuunfaa 2-3 banamu kan afaan amaaraa kun dhibbafaatu baname 80-90tu baname kuni gartee walqixxummaan san hin jiru jechaadha yookiin immoo nuti haga nurraa eeggamu san haga akka ollaa keenyaa sanitti hin guddanne jechaadha humna qabeenya beekumsa qabeenya risoorsii qabeenya isaan gizee takkatti 80-90 hobaasan namni oromoo 2-3 baasuun kunu dadhabbii keenya agarsiisa dhugaadha dur tokkollee hin qabnu arra 3 qabna guddina haa ta'u malee hanga barbaadamu san kuni maaliif ta'e hoo jenne nama oromoo tan beeka kan afaan amaaraatiin waa barreessu maaliif jennaan hoon afaan oromootiin barreesse namni narraan bituu jedha salphina laala horii waree jecha namichi kun ani humaatiin horillee argachuu baadhu oromoofan barreesse jedhee namichi kun hin barreessine horii barbaada warri horii namaa kennuu danda'u warri agarsiisa gartee gootee sirbaas hoo sirbitee sirraa bituu danda'u Ali Birraafaan Ali Shabboofaan jiruu isaanii waggaa 50 guutuu hiyyummatti dabarsan afaan oromoo guddisaati jechaadha warri immoo afaan amaaraa sirbe konsertii gurguddaa kanatti birrii $10,000 $10,000 miliyoona argachaa jiraatan jechaadha amma asirratti namni oromoo waan murteeffachuun irra jiru namni oromoo kawaa barreessuu beeku artistiinis kawaa sirbuu beeku hundin dhugaadha jiruu ifiitiif horiin barbaachisaadha horii gorramoo ummata keenya gorraan san yaadanii gana godhuudha wanni immoo isaan irratti illee gartee murteessuun hin danda'amu maaliifi namni keenya dadhabaadha jarri kun jiraachuu qaba ilmaan guddisuu qaba rakkoo kana kan furu maali namni keenya economically jabaatu san economically jabaatu amma akka agarrutti biitii teenya finfinne magaala ka karra ciisu keenya ka fooqii guddaa qabu kan biraati ka baankiirraa horii miliyoonaa fi 100,000 hirkisuu danda'u nan biraati keenya birrii 10 hin qabu akkam jedheetiree artii keenya deeggara akkam jedheetii warra barreessitoota keenya ka kitaaba itti dhamaanii amal 2-3 guutuu ta'anii warra barreesse kana akkamitti horii baasee irraa bituu danda'a hin jiru jecha rakkoon fundamentaliin keenya it is economic political and social hoo gartee rakkoon politikaa rakkoon economy abbaan biyyummaa keenya mirkanaa'ee namni keenya economically jabaatee abbaa biyyaa tahee waa qabaate artistii ifiitiis guddisuu danda'a barreessaa ifiitiis guddisuu danda'a aadaa ofiitillee guddisuu danda'a gabrummaa jala jiraannee hiyyummaa jala jiraannee afaan keenya guddachuudhaaf hin taa'u aadaan keenya guddachuudhaaf hin taa'u waa xiqqoo ima fooyya guddina akkasii immoo hamma barbaachisu akka guddatu. Hacuuccaan dur afaanicharra ture amma ka'eera jettanii yaaddu? Natti fakkaatu hacuuccaan karaa adda addaatiin kan duruma bahaniitu hin godhinsiin jedhan kan ammaa immoo mi'a ittiin gootu san si harkaa fuudhan ekonomiidha dubbiin ekonomiidha. Hoo gartee muuvii afaan oromootiin baasuu barbaadde horii si barbaachisa hoo matsaafa adda addaa kitaaban adda addaa afaan oromootiin baasuu si barbaachisa horii si barbaachisa akaadaamii afaan oromoo kana guddisuudhaaf hayyoota oromoo walitti qabdee mindaa kafaltee fi warra hojii keenya jedhee sa'a 24 kana hojjetu kana namni oromoo risoorsii kanan qabu mootummaan amma jirus risoorsii kana kannaan jiru kanaa jecha dirree bahanii afaan kanaan hin hojjetina jechuu baatanillee
indirectly hacuuccaan san ima jira jechaadha. Economic resource hacuuccaa resourceetu jira jechaadha. Kana jecha ammallee hacuuccaan ima jira. Mee amma waa'ee miidiyaatii fi waa'ee gaazexaa achuma dhaabnee gara dhimmi biraa ka ammaan tana biyya Oromoo fi Oromiyaa keessa deemaa jiru irratti haasa'uu deemna. Abbaa Bariisaa gaazexaan keessan Bariisaa kun akkuma Oromoo wal barsiisee isinillee Oromoo naannoo Oromiyaa ka adda addaatii fi akkasumas jireenya jiruu Oromootiin wal isin barsiisee jechuu dandeenya. Yeroo Oromiyaa keessa deemtan sun keessa wanni tokko kaisa yeroo hedduu dubbattanii jireenya jiruu Oromoo keessa gartan keessa waa'ee seenaa uummata Karrayyuu, Iituu, Oromoo Iituu, ka Jiillee fa'a akkasumas uummata biraallee ka Affarillee argitanii waan hedduu waan isaan lafirra buqqaanii sun akka hedduu isanii dubbattan dhageenya. Yeroo ammaa kana maaster pilaaniin Finfinnee tokkolleen yookaan maaster pilaaniin Finfinneetii fi godina addaa naannoo Oromoo naannoo Finfinnee ka jirtu tokkolleen hojii irra oolaa sullee wal falmisiisaa jira. Mee daawwattoota kennaa fi wanni lafaa ka duriitiif ka ammaa hagam tokko akka inni wal fakkaata jedhan akka isaan hubatanii fi waa'ee naannoo Karrayyuutti hubattisanii yoo daawwattoota kennan nu haasoftan. Wanti durii fi amma jiru hedduu garaagarummaa akka qabu natti fakkaatu dhugaa rabbii. Maaliif hoo jenne dur lafti kan baalabbaataati yookiin warra fiudaalaati warra nafxanyaati. Abbaa lafaa jechaadha. Amma immoo lafti kan paartii biyya bulchuu kan gartee TPLF'ti jechaadha. Lafti kan mootummaati, lafti kan ummataati wanni jedhu hin jiru. Sababiin isaa immoo mootummaan yookiin paartiin mootummaarra jiru san akka fedhetti si buqqaasa. Dur abbaan lafaa fuudhee si buqqaasa. Si ari'a. Wanni amma jirus sani. Inumaatu garaagarummaan gartee jiru maali tokko warri dursan lafa kee barbaadan sababni lafa kee itti barbaadan akka ati lafa sanirra teessee qottee ifaajee isaan nyaachiftuuf qotiiti waan argatte oomishatte keessaa walakkaanaa kan isin jedha fiidaalii fi Finfinnee ta'a yookiin Hadaamaa ta'a yookiin gartee Jimma ta'a lafarraa isin buqqisu so biyya abbaan kee akaakayyeen kee itti dhalatee itti guddate achuma teesse jechaadha. Rakkoon hoom dhufee seetee rakkoon toora jalqaba 70 kana dhuma 60 70 ani gaamma akka lakkoofsa addunyaatti fi Oromootiin dubbadha akka lakkoofsa basaatii mitiin beekuusanii gizee san mechanization gartee agricultural mechanization traaktara waa qotuu dhufe. Qonna mootummaa babal'oo yookaan qonna nagadaa babal'atuutti biyyi keessa seenuu jalqabe. Qonna nagadaa qonna makiinaadhaan qonna san gizee sanatti warri abbaa lafaa kuni warri gartee makiinaa bitatee traaktara bitatee kombaayinara bitatee waan godhu kana amma biyya akka Arsii kanarraa nama ari'anii ofumaa qamadii kana facaafatanii traaktaraan gizee gartee oomisha galfataniis kombaayinar jedhanii kanuma ofii dhaqee haamee tumee calleessee baasu. So Oromootti dhimma bahunni hafee gizee san nurraa bahaa jedhanii nama ari'uu jalqabanii ture jechaadha. Kan ammaa kun immoo kan ammaa kuni humna keetii mi ka barbaadu lafa keetii ka barbaadu dur san asuma taa'ee hojjedhuuti waan hojjettee walakkaanaa kennedha biyya abbaa keetirraa sin baasu naannaa Finfinnee kan hunda Oromoon taa'eetiin gaafa masqalaatii fi gaafa ximqataa Goorgisitti fardaan dhufee annan yaadadha gaafa ani ijoollee yuunivarsiitii baradhu Oromoon kun dhufee bakka waan siida Minilik kanaa fi Goorgisii fi Mazagaajan jiru kanatti dhaabbatanii akkanas sirban anuu bakka gammadee dhufee tanan isaan gidduu taa'ee jedhee ifumaafuu waan godha maali anatti haarawaa gizee sanatti har'a hoo dheexee waan akkasiin agartu maalii fi kiiloomeetirii 30-40 ari'anii jiran namni akkamitti dhufee waan godha dur hoo salfii namni bahu Oromoon kun hundi farda isaa fudhatee achi abiyyoota addabaabaayii baanan san achi jira har'a makiinarra kaawwatee yookiin bultii 2-3 karaa deemee dhufu malee wanni akkasiin jiru jechaan namni Oromoo biyya abbaa isaatirraa buqqifamee darbame jechaan mootummaan amma kan barbaadu humna Oromoo doon ta'in lafa Oromooti lafa Oromoo san fudhattee waan barbaadde gooti amma akka dhageenyutti birrii 2 fi 4 meetira kaaree tokko bitanii birrii 4,000 gurguran jechaadha dachaa 1,000 kuni gartee shanyii Oromoo lafarraa balleessu nama Oromoo buqqisanii hidda keenya Oromummaa biyya Oromoo fudhachuu jechaadha. Kanatti gartee garaagarummaa guddaatu jira. Ka gara Jiileetii fi Karrayyuu san
akkaataa itti dubbii san akkaataan itti hubadheen si hima yookiin wamma achi nageesseen si hima gaafa bariisaa hojjennu sana namoonni karrayyuu shan ajjeesan qabamanii kan jedhu niwsiin tokko dhufe. Oduun takkee maalirratti ajjeesan hoo jennu nama gartee otobuusaadhaan dhufee amma asuma mannaariyaa yookiin qubsuma otobuusaa kana dhufu nama 9 warra karrayyuu otobuusarraa hirkisanii gartee mob justice namni akkanatti itti dhufanii cafaqanii 5 achuma du'ee 4 immoo akka jabatti madaa'ee hospitaala seenanii jedhan. Ummata baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufe warri magaalaa tumeejjes. Warri Dabra Salaam. Dabra Salaamin kun Mataharaadha. Dabra Salaamin jecha Mataharaadha gaafasitti amma hafee. Kanaaf mee dubbiin kun naan taane garaa na nyaatteetiniin mee dhaqee tanan hubadhaa maaltu achitti ta'e maali sababni isaa jedhee tan ka'ee Mataharaa dhaqe. Mataharaa dhaqee tanan manguddoo biyyaa dubbise. Hoon dubbisu akkamitti dubbiin kun ka'ee hoon jedhuuni namichi karrayyuu tokko gartee rakkatee marga barbaadaa fi bishaan barbaada waan lafti hundi fudhatamteef jecha lafa qotiisaa kanatti dhiyaatee na fakkaata qotiisa Nuuraheeraa Irshaa Dirijii jedhaniin achitti siqee odoo waan godhu namtichi tokko ka'ee isa walleenuu dhagaadhaan darbatee dha'uu feenaan namtichi dullaadhaan harkaan namicha kana harka dha'ee harka cabse. Amma go'a harka cabsu harka na cabsee karrayyuun tokko jedheeti warra faabrikaa kanatti himata. Warri hojjettuun achi jiru hundumtuu akka jiranitti nama 50 maal jedhanii dhufanii namicha kana qabuu fi ajjeesuudhaaf hootti fiigan namtichi qawwee qaba tokko keessaa dhaye. Hoo tokko keessaa dha'u jarri baqate. Baqatanii HVA Mataharaa dhaqanii poolisa fidan. Poolisni Mataharaa kun dhufee marsee namticha qabe. Dubbiin dhumattee beeki silaas warra dhumata. Namtichi harka nama cabse nama tokkos qawweedhaan dha'ee ajjeese qabame dhumate hidhaa seene dhumate. Kun hin geenye warri Nuuraheeraa Irshaa Dirijjiit Abaadir Irshaa Dirijjiit jedhaniin qotiisa Abaadir akkasumatti illee HVA Mataharaa Sugar Factory faabrikaan sukkaraa namni 100 meeqa ta'u kun wal qabateetiin bakka amma karrayyuun quufeeti nama keenya ajjeesee karrayyuu dhabamsiifna jedhanii ka'anii bobbahan. Kara hundaanu deemanii goojjoo jirtu kana gubanii namni danda'ee baqatee harkaa baafate ka dadhabe qoncaraadhaan waan qoncara shankoora mogolan kanaan mogolanii nama meeqa ajjeesanii meeqa gubanii deeman. Kun gaa warra baadiyyaa jiru warra gaxarii jiru jechaadha. Namni 9 warri karrayyuu ta'e ka dubbii kana quban qabne magaalaa tinka Walanciitii irraa ta'uu yookiin Malkaa Jiloo irraa ta'uu otobuusa koranii dhufanii asitti bakka qubsuma otobuusaa kana Mannahaariyaatti buunaan ihew karrayyuu jedhaniitu itti fiiganii nama 9 qabanii cafaqanii shanan achumatti ajjeesanii 4 immoo akka jabatti madaa'anii kara hadaamaa san geeffaman. Booda maalii fi jennaan risoorsiidha. Risoorsiin kun akkamitti Oromoon dhabee kan jedhu amma gaa achirraa hin qormaata jalqabe. Yeroo tarkaanfiin kun warra uummattoota karrayyuu ka Oromoo ka waan rakkoo kanaan waan tokko walitti hidhate hin qabne gabayaa dhufan kana warri magaalaa bahee ejjeessu. Namni Oromoo biraa ka warra dirmate yookaan birmate hin jiru maal Oromoo magaalaa sun keessa hin jirtu? Lakki magaalaan magaalaan irra guddaa kan Oromooti miti biyyuma Oromoo hundumattuu magaalaan kan Oromooti miti warruma alaa dhufe galtuu tanaatu keessa galee ta'a jecha nafxanyaadha. Magaalaan actually magaalaan Mataharaa sani maqaan isii rabbumaa baasee booda waan taate malee Dabra Salaam jedhanii maqaa Mataharaa kana garagalchanii Dabra Salaam jedhanii. Namni Oromoo hoo jiraates minoritiidha. Oromoo kana karrayyuufan tumsa jedhee hoo bahee ofumaaf hin ajjeefama. Kana jecha sodaan sanis jirti namni itti bahee hin jiru akkasumatti karrayyuun shanan san achumatti bakka Mannahaariyaa otobuusaa sanitti cafaqamanii bakka poolisni jiru bakka mootummaan jiru bakka biyya seerri jira jedhamutti cafaqamanii ajjeefaman 4 immoo akka malee tumamanii hadaamatti deebi'anii jecha. Isiniif egaa du'uu namoota sanaatu mata duree isinii ta'e qorannootti seentan. Mee bayin qorannoo keessanii maal fakkaata ture? Maal qorattan? Hoggaan achi dhaqee manguddoo karrayyuu nan baase manguddoo ituutis nan baase mee himadhaa waan seenaa biyya tanaa akkami jiruun keessan dur akkam ture
ammayyoo seenaan kee jiruun keessan akkami jedhee tan gaafadhe. Wanni naa himan dhugumatti waan ajaa'ibaa waan gartee sammuu nama garagalchaati. Sammuu nama garagalchaati. Gosti Karrayyuu odoo bara akka faranjitti 1956 jechaadha gizee sana barkudha 1956 HVA Matahara waan irra ari'ame Indoneeshiyaa irra ari'ame Itoophiyaa dhufu. Fee lafa waan kana fudhachuu barbaade. Kuni warshaa sukkaaraati. Dura dursoo dhaqee eessa fudhatee Wanjitti fudhate. Wanjitti fudhatee gosa Oromoo gosa Jiillee achirraa buqqaasanii ari'an. Achi fi Soodaree fi maal kan achitti bakka itti bashannanan tolfatan wanni kana godhanii warra Karrayyuu kana isin tiifatteedha warra waa tiifatu warra qotee buluu mahayyimiidha humaan beettanii hojiilleen argattanii asumarraa bada lafa dhiisaa jedhanii fuudhanii gara Maqiimoo achi geessanii haga xiqqoo booda immoo warri mechanized farmingii kun isaan duuka deemee isaan sanuu achumarraa ari'ee jecha akkasitti gosti Jiillee lafarraa dhabamte bakka amma hoo dhugaadha hojii nuun galchina jedhaan isin timirtiin qabdan okay maanejera ta'uu hin dandeenyu barnoomsa qabna akkaawuntantii ta'uu hin dandeenyu injineera ta'uu hin dandeenyu teeknikaal maanejer warra opereetara maashinaa ta'uu hin danda'an ishi waan shankooraa aalaa shankooraa kana dhaabuu fi qoncaraadhaan mogolanii baadhatanii tiraaktarra kaa'uudhaaf barumsa maal barbaada ilakkii jedhanii dhoowwanii namni Jiillee tokko akka hojiin seenne dhoggame jechaadha. Biitii isaanirraa amma gaa limaatii jedhanii beeku kuwaa limaatii mixifaatiidha. Limaatii dhugaadhaa jara gartee dhufee maanejera tahee mahandisa tahee akkaawuntantii tahee hojii gaarii jiraatee viillaa fi teenis koortii saniif limaatii dhugaadha jiru gaarii jiraatan. Ilmi Jiillee immoo lafa abbaa isaa kan dur irratti loon horsiifatu dhabamee kuulummallee zabanyummallee dhoowwamee jechaadha. Wanuma akkasiitu biyya Karrayyuu kana keessa ta'e. Hoo dhufan Biheeraawii Paark Awaash Naashinaal Paark yookiin gartee kaloo qubsuma bineensaa kan Awaash jedhanii achi ka'an. Saala Gadams waan akkanaatu jira. Ummanni maal jedheeni okay gaariidha. Loon keenya saawwan keenyaa fi gadamsi kunii fi saalaan kuni waliin dhalatanii waliin guddatan. Saalaa kana Irooparraan finne Gondarirraan finne kan as jiru. Kanaa jecha hojii nuu kenna lakki isin waan beektanii waa beekuu baannuus saalaa kana nuutuu tiksaa asiin ga'e loonis tiksuu hin beennaa saalallee tiksuu hin beennaa. Kanaa jecha zabanyaan nu godha qawwellee dha'uu ni beeknaa nama seeraan malee dhufu dhogguu dandeenya noono hin ta'u jedhanii dhoggan. Amma achi ka'aa jedhan biyya ilaalaa saalaatii fi waan isaa Karrayyuu bakka jedhan achirraa isaan kana buqqaasanii paarkii godhanii nama biraa fidanii zabanyaas waa hunda achuma godhanii isaan kana ari'anii eessa deemnaa hoo jedhan lafa martii jedhan deemaa jedhan martiin kuni amma bakka Wanjii sukkaar faabrikaan itti jiru kana lafti kuni looniif hin ta'u lafti kuni maali gizee galaanni lalli Awaash kuni gizee gannaa kana balaqee guutee balaqeetiti biyya balleessa irraan dhangala'ee gizee kana dhaqeetiniini waan itu jira doddotii sarkama waan jedhani mukaatu jira muka kana guddisa jechaadha margi hagi xiqqaa tokko jira gaalli san nyaata gaalli muka nyaata beeke marga nyaatu loon immoo hoolaa fi re'ee fi saawwan citaa yookiin marga nyaatan hin jiru akkasii janaan beeka deemaa si badaa jedhaniin gizumaaf achuma keessa odoo jiranii amma Abaadir Irshaa Dirijjit yookiin Nuuraa Heeraa Irshaa Dirijjit jedhanii akkasumatti illee HVA Mataharaan dhufee lafa san martii sanuu irraa fudhatanii deemaa badaa eessa deemna isin ituun gara Hararitti ol deema isin Karrayyuun gara Arsiitti akkana ol deema jedhanii. Mee obbo Mahadii Hamiid Muudee waa'ee Karrayyuu Oromoo Jiillee Arsii Ituufaa keessattuu kan naannoo Awaashira nutti haasa'uu jirtanii. Naannoon kun akka sadarkaa Itoophiyaatti naannoo akka malee misoom jedhamu keessa naannoo tokko Mataharaan achi jira warshaan sukkaaraa Mataharaa Wanjiin achi akkasumas Nuura Heeradeeran achi Awaash Naashinaal Paark haroon qooqalleen achi walitti hidhata karaa biraatiin ammoo Tandaahoo karaa Affaariitti illee daangaan sun hin jira Tandaahoo bakka jirbii irra facaasan sun
ammallee paarkiin Awaashii guddaan kulleen bakka hedduu irraa fudhata qonnaan martii kan namni amma burtukaanii fi loomii irra nyaatu biyya kulleen achi dhufa. Naannoon kun naannoo yeroo ammaa kana akka malee misoomee jedhanii haasawama. Lafti kun hundinuu amma kanatti qotamee jira yookaan waan adda addaatiif oolaa jira. Garuu naannoon riphaa lafaa ka Rift Valley jedhamu kunii fi laggeen Awaash gubbaa dhangala'u kun durii ilmi namallee achitti dhalate luusillee achi dhuftee jiruun uummata Oromoo ka Karrayyuu ka Ituu ka Jiillee ka Arsii warri achi keessa qubatu wanni kun adoo hin dhufin duratti maal fakkaata akkatanii maanguddoota naannoo sun irraa odeeffatte dhageetetti. Biitiisan biyya quufaati. Isin jedhe margaatu jira. Laga Hawaashiitu jira, bishaantu jira. Loon hedduu qaban, re'ee qaban, gaallan qaban kanarraa elmatanii aannan dhuganii baaduu baafatanii dhadhaa godhatanii jiruu gaarii jiraachaa turan. Haga gartee mootummaan dhufee lafa isaaniirraa fudhatiin. Hoo lafti isaaniirraa fudhatamtu lafti margi hafe, lafti bishaanii hafe, amma loon isaanii amma manguddoon san ugaanaa himtu guyyaa maal jedhan warri nuuraaheeraa gartee qotiis nuuraaheeraa fi abaadir kuni fertilaayizarii isaanii kana fuudhanii gadi naqan. Hoo gadi naqan ittiin himan marzi. Guyyaa tokkotti re'ee fi holayyii 300tu dhaqee bishaan san dhugee achumatti duuti. Maali onno marziidhaan nu fixan jennaan isintu balleessaa qaba inumaatu qaxa'amuu qabdan adabamuu qabdanii waan dhuftanii bishaan kana dhuydanii jedhanii mangistiin isaaniif tumsuu fi isaan qarqaruu waan bakka warshaa mootummaa dhuftanii daangaa sun jeeqxanii bishaan achi keessatti fayyadamtaniif balleessan keessanii mootummaan jedhan balleessan keessanii adabamuu qabdaniidha. Hoolaa fi re'ee 300 dhabdanii miti adabamuu qabdan jedhanii akkasitti namni kun waan mootummaan daangesseera bakka kana booda sichi dhufuu hin qabdan kana keessa seenuu hin qabdan jedhee daangesseera. Jedheera daangessee nu eessa dhaqnaa jennaan nun gaafatinaa bada karaa barbaadan deema moo as dhufuu hin dandeessanidha. Namni kun eessa dhaqa hoo gara Affar dhaqan Affar immoo lafa kiyya seentan jedhee xiyyiitiidhaan isaan akka karaa olii kanan deemne laftii gaggaariin hin jirtu. Bakka lafuma wanni kana karaa malkaa jiloo kana dhiifama gammoojjii goggoyduu bishaan hin jirre keessatti namni meeqaan tama dhume gaafa amma 73 walloo gaafa jedhan ani Karrayyuu kana keessa bahee ture. Dhugaa rabbi na yaadadha intala xinnoo gannee jedhaniin ganna amata 4-5 umriinis halkan walakka asfaaltii kan rabba'anii jedhan bakka ni dhaabdaaf bishaan isin jedhan bishaan itti kenninee intalli xiqqoon tuni dandeettee about half a liter dhudeetiniin lafa dhawite. Awaashuma bir jiraatanii bishaan deebotan. Awaash bira jiraate dhowwaasanii bakka achitti horiin isaanii du'ee birrii 5 sangaan irraa bitti isin jedha sangaa maaliif bitaa lafee bitta birrii 5 birrii 10 utoon duune duratti. Hagas takka namni kun miidhamee beelti fixxee dhabsuun fixxee gosti shanyiin Karrayyuu lafarraa dhabamte. Karrayyuun dur 200,000 faahiman addeen gartee seencharii gisee jalqabaa san jechaadha. Har'a 10,000 miliyoona ta'utu irra jira. Uummanni dur gisee isaan nama 200,000 turan san lakkoofsa san hin geenye har'aan tana 1,200,000 1,300,000. Sila Karrayyuun har'aan tana hagas takka baay'attee wanidha moo sababii gartee sirna waanii kanaatiin miidhaa kanaatiin Karrayyuun lafarraa dhabamte. Garaa kaaniin warra malkaa jiloo kanaan duubatti gaaraa jira gaara malkaa jiloo kanaan duubatti namoota orgobbaatu jira namoota minjaar bulgaa maal jedhan kun hundumtu itti bobbahanii gizee mara faxnoo daraashii baanan amma federaalii jedhanii gisee sanitti faxnoo daraashiin kun Karrayyuu kana fixee bakka hoo ajjeeftee gatiin qabu akkas ture. Mee obbo Mahadi wanni ansi gaafachuu barbaadu uummanni Karrayyuu Jiillee Ituu kun rakkoo hedduu keessa bahe tokkoffaa lafa ofii dhabanii jiruu dhabanii horii dhabanii beelaaf dheebuuf fixe
karaa biraatiin ammoo warshaaleen achi jiran suniin xaa'oo itti fayyadama keemikaala adda addaa kun hunduun qulqullaa'u bishaan san dhuganii sanillee dhumatanii jiranii karaa biraatiin mootummaan achi kaasee fakkeenyaaf warra karrayyuu gara naannoo maqii karaa shaashamannee godaansisee gariin ammoo karrayyuun baqatanii gara gaara fantaallee sanii godaananii achitti ammoo uummata affaarii fa'aa walitti bu'uu jalqabanii uummata karaa biraatiin Iisaa Somaaliidhaan Argobbaadhaan kaafillee waraanaa fixe mee akeekan laftii karrayyuu laftii jiillee kun ati yoo gara Harargeetti dhuftee gara Finfinnee deemtu yookaan Walloo deemtu keessa deemte waan beektuu fi yaadannoo geesse mee nu akeeki laftii daangaa warraa garamidha. Biitti karrayyuu naannoo Hawaash kanarraa kaaftee Harargeerraa jechaadha. Haga gartee isaan dur awraajaa Ererii fi Karrayyuu jedhan amma walleenu baha shawaati moo shawaa bahaati jedhaniisa hadaamaa jechaadha waan bulchiinsi isaanii. Haga walancitii malkaa jiloo ida'atee haga walancitii biyya boosat waradaa yookiin aanaa boosa jedhamu hagasitti ejjetan achirraa warra coorree jedhanii fi jiilleetu jira jechaadha. Arsiilleen duuba isaaniin hin jirti. Biitti isaanii bal'oo akkanaati. Laftii yeroo ammaa kana akka yaadanna keessatti namni irra bashannanu akka Soodoree kunfaati bakki bashannana kun cufti duri lafa warra laf dheeduu warra turan. Lafa jiillee turan. Egaa amma achirratti Mataharaan dhaqee dhaabbateera, Wanjiin dhaqee dhaabbateera, akkasumallee Awaash Naashinaal Paark bakka sana jira uummatni sun bakka sana buqqa'eera. Walumaa galatti uummati jiillee gosti jiillee yeroo ammaa maal fakkaata? Dhugaa rabbi gosa jiillee bakka isiin jirtuu fi hagam haga taate namni beeku ka jiruun seeku maaliif tamsaate adda facaate lafti isii irraa fudhatamte ari'amte taraa tokko maqii dhayxee taraa tokko achirraa ari'ame akkuma nama deemi achi taa'e isiin jedhan hoo dhayxee achi waggaa lama sadii teessu ammas dhufanii achirraa si ari'an akkuma saree ari'amaati bakka isaan jiran ka beeku hin jiru lakkoofsa isaanii ka beeku hin jiru. Akkasumatti illee warri karrayyuutti illee akkasuma dhabamaa jiran lafti isaanii kan akka malkaa jiloo kun irra waan hin fudhatee godinni Amaaraa fudhatee Amaara jala jirti. Amma inumaatu siqaa asfaaltii gartee Finfinnee irraa gara Harar deemu kanayyuu bakka baandiraa isaanii dhaabbataniitu jira jechaadha. Amma dubbii misoomaa kanatti hoon deemuu barbaadu dhugaa rabbi misooma amma afaan dur hojjeta itti dubbatanii fi amma afaan itti dubbatanii illee tokko duris limaatii jedhaniin har'allee limaatuma jedhan. Ani immoo akka kiyyatti silaa limaatii jechaa baatanii xifaatii jedhan irra dhugaanatti fakkaata. Maaliif naan ja'a? Mee haalaallu? Oromoo fi xifaatii Oromoo badii warra biraa Orma biraa dhufee achi qubatuuf ammoo. Amma laali. Jarri kuni dhufee Wanjii qubate, Soodaree qubate. Soodaree jiillee kamii arsii kamii ka Soodareetti maanejara ta'e ka Soodaree san dhufee achitti bashannanu kami. Faabriikaa Wanjii Sukkaar jedhamu san keessatti jiillee kamtu maanejaraa hookiin injineeraa hoolmaan hin jiru. Kuni beeka dhugaadha. Jarri kuni viillaalee air conditionii maal waan jiruu isaanii mi'eessaa kan hunda tolfatanii damooza mindaa gaarii argatanii akka gaariitti jiraatanii ilmaan ofii barsiifatanii jiruu gaarii jiraataa jiran. Dhugaa isaaniif limaati. Dur caala durooman. Dur caala horii guddaa qaban. Dur caala jiruun isaanii mi'ooftee jiraati. Warri Itoophiyaa marru sukkaara Wanjiirraa bahuu fi sukkaara Matahararraa bahuun buna hadhaawaa mi'eeffatanii dhugan. Jiruun isaanii mi'ooftudha. Jiruun jiillee. Jiruun karrayyuu immoo hadhooftudha. Jiillee fi karrayyuun kakaleessa akka gaariitti loonii fi horii fi gaallan qabaatanii aannan qabaatanii dhadhaa qabaatanii jiruu gaarii jiraataa turan san har'a lafarraa dhabamanii lafti isaanii maal taate lafa isaanii keessatti hojii dhoowwaman. Mee maaneejaran godhin injineeran godhin barnootan qaban jenne gabrummaatu nu godhe gabrummaa habashaatu barnoota nu dhorke. Nama gartee haala shankoora haala dhaabee achiin qoncaraadhaan mogolu digrii kan barbaada hin barbaadu silaa qaxaruu ima danda'an ture. Ilmaan isaanii fuudhanii lafa isaanii irraa fudhatanii silaa mana barnootaa xiqqaa tokko godhanii ilmaan isaaniitillee achitti barsiisan ilmaan isaanii amma gaa waggaa 50 fi 60 dura dubbachaa jirra. Waggaa 50 fi 60 keessatti silaa ijoolleen jiilleetii fi ijoolleen karrayyuu ijoolleen ituu kan biyya lafa sanirraa ari'amte ammaan maasters PhD argattee achitti jeneraal maaneejaraa fi chief injineer maal ta'uu dandeessi jechaadha. Kun hin godhamne. Wanni godhame
bada dhabama lafa kanarraa deema hoo lafa kana dhuftan isin ajjeefna jedhanii hoo gaajirri wallaalee dadhabee hoo dhufu makiinaadhaan arihaa madhii makiinaadhaan itti arihaatiti beekaa makiinaa itti ofa gahu godhaa makiinaadhaan dhaawaa ilma namaa dirree hawaash kanarratti ilmaan karrayyuutu fi'itu ari'anii udoo namni fiidee makiinaa jalaan baatu makiinaan si dhaqqabee makiinaan goommaadhaan si dhahee hiree qabaattu miilli kee caphee moggatti kuftee teessa. Hiree moon qabaatiin sirra bahee sirra ajjeesa namni maalii fi ilma namaati moo ilmoo saree ajjeefte jedhee gaafatu hin jiru akkuma saree isfaaltii irra fiidee ajjeeftutti ilmaan karrayyuutii fi ilmaan ituu ajjeesaa bahan uummanni kun akkas godhaa ture. Kawaan kan godhe jechuun nama ajjeesu kun mootummaa godhumoo dhuunfatti godha takka. Lammaffaa immoo gaafa fakkeenyaaf kanaan dura warra karrayyuu magaala dhufan shanaan ajjeesan sana murtiin mootummaa yookaan mootummaa maal godhe warra isaan ajjeessuun jechuun karaa haqaa fiduuf. Haqa maal odeessite boo haqaa fi seerri Oromoo haqan qabu seeran qabu biyya san keessatti. Namni warra san godhu warra gartee mootummaan qaxaree awree dirijjitii jedhaniin amma teeppiin qaban waggaa 40 duratti manguddoo karrayyuuti odeessee waan godhe. Manguddoon ta'aniiti natti himan maqallee beekan mogos kan jedhaniin shufeera awree dirijjitii mashashaa kan jedhaniin shofeera achi naashinaal paarkii isaanii kan kana oofaa itaabbaatu jedhee fiigaa dhufee waggaa nama iddoo jalaa fiiduu dhufee si dhawu makiinaadhaan si dhawu loon keetii fi re'ee kee makiinaan dhawu akkas jedhanii natti himatan ani ijaan argee amma isaan ajjeesanii dhawan jeen himaan jiru wani naan jedhaa jiru waan manguddoon natti himteedha dubbii kana hunnoo reediyoo voice of oromatti baaseera audio san dhaga'uu danda'an namni barbaade. Anillee waan san dhagahee jira nu bineensa hanqanne awree hanqanne ilmi nama makiinaan dhooftanii fixxanii waan jedhu waan dhagayeesse allee. Akkas manguddooti himate. Egaa mee dubbii kana gaggabaabsaa yeroo deemnu kun kan inni ta'e egaa wanta seenaa waggaa 50 duraati. Har'ammoo yeroo ilaallu biyyattii sana keessatti sochii yeroo ammaa barattoonni Oromoo itti jiran hin beektanii akka sila dubbannee koloneel Takkaa Tulluu yeroo kaastanii warra gullalleeti jettanii gosa isaanii wajjin kaastanii haasaatti jirtan amma yeroo ilaallu gosi sun haala itti naannoo sanarraati badaa jirudha fakkeenyaaf galaan gosa jedhu yoo fudhattanii yoo akka godinaatti fudhanne immoo buraayyuun kun laga xaafoon kun haala inni itti yeroo ammaa godinaaleen addaa Oromiyaa gara Finfinneetti walitti makamaa jirtutu jira. Inni kun misooma jedhu gama kaaniin barattoonni immoo misooma mini jechaatti jiru. Isin mee haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiruu fi sochii barattoota Oromoo akkaataa kamiin ilaalaatti jirtu mee isarraati waan nu haasa'a. Sochiin barattoonni Oromoo godhaa jiran kun sochii haqaa, sochii sirrii, sochii ilmaan Oromoo marru wama danda'aniin deeggaruun irra jiru. Sochii haqaati. Wanti mootummaan Itoophiyaa hojjechaa jiru cubbuu miidhaa rakkoo. Akkuma bara dhibba dura gosti gartee gullallee handura Finfinnee keessaa darbamtetti akkuma uummanni jiillee wanjirraa darbametti akkuma uummanni karrayyuu mataa hararraa darbamee hiyyummaa mudate sanitti. Wanni ani misooma naan jedhu kun naaf hin galu dhugaa rabbii. Misooma hoo jennu jiruu keetitu fooyya'aa jecha. Waan dur hin qabne argattee jiruu dur jiraattu caala jiraatta barnoota argattaa horii argattaa fayyaan kee sirriitti tajaajilamaa waan akkanaati. Immoo horii kee dhabdee yoo hiyyoomte hoo fayyaa dhabde hoo biyyarraa ari'amtee beelaa fi dhukkubaan kan dhumtu yoo taate kun misooma hoo jedhan misooma Itoophiyaati. Misoomni limaatiin Itoophiyaa akkana. Immoo addunyaatti kun limaatiin jedhamu xifaatiidha. So anaaf gizee Itoophiyaa keessatti limaatii jedhan gaafa xiyyaa anteenaa xiyyaatu dhaabbata. Maaliif jennaan eenyu balleessuuf deemanidha. Namaaf gartee abbaa biyyaa ummata saniif waa hojjechuu odoon ta'in ummata san lafarraa fuudhanii balleessuu waan ta'eef jecha san xifaatiidha. Wanti Oromoo irratti hojjetame duriis ammaas wanni amma naannaa Finfinnee kanatti hojjetamaa jiru limaatii odoon ta'in xifaatii waan ta'eef jecha waan Oromoo balleessaa gartee warra wayyaaneetiif limaatii ta'uu danda'a.
birrii lamaan kaarimeetirii tokko sirraa akka sareetti birrii lama si darbee fuudhee birrii 2,400 gurgurate miliyooneera horii guddaa qabanii isaaniif limaatiidha jiruun isaanii tolte ilma Oromoo san immoo ilma Gullallee ilma Galaan ilma Eekaa naannaa san jiran san immoo jiruun isaanii badde ummanni kun achi ari'amee eessa dhaqa biyya abbaa isaanii dhaban afaan isaanii dhaban aadaa dhaban dur Baaleetu jira Harartu jira maaltu jira Booranaatu jira lafa gaggaariitu jira namni achi dhaqee Dobbaleewwan ifiit irratti godaanee jiraata amma warri sanuu ifumaafuu lafan qabu hin jiru jechaadha laftiitti dhaqan asitti namni keenya dhumaa jira kanaa jecha ilmaan Oromoo Dobbaleewwan isaanii miidhaa irra jirtu kana arganii ka'anii loluun kuni sirriidha wanni mootummaan hojjechaa jirtu kun immoo faashizmiidha ilma namaa ijoollee amata 8 ka qawwee harkaan qabne koomaa harkaan qabne xiyyiitiidhaan dha'uun kun dubbii miti. Mallasaan mataa isaa Abbaay Tsahayyeen mataa isaa bara nuti mana barnootaa turre san isaanis mana barnootaa turan bara Haayile Sillaasee jechaadha. Gizee nuti bara sanitti waan inni selfiin kun hin hayyamamu illegal hayyamni hin jiru. Amma immoo maal jedhan hiriira bahuu hin dandeettaa it is legal sin jedhan. Bara ittiin hayyamanu sani bara illegal jedhan sanitti nuti yuunivarsiitii irraa gabbaanee dhagaa kana fudhannee poolisii kana dhagaadhaan dhoof Faxinoo Daraashii jedhan kana piyaasaa kana seennee tiniini dhagaa dhoonee kun bara Haayile Sillaasee kana hunda mastawaatii kana caccabsaa turre warri san kiirgaazii nurratti darbanii tiniini akka ija keenya gubuu san booda nu ari'aatii hoo nu dhaqqaban dullaadhaan si dhawan that's it. Nama jeesuun xiyyiitii dha'uun hin jiru gaafas mallasaan hundi Abbaay Tsahayyeen jira salfii gaafa inni godhu eenyutu xiyyiitii Haayile Sillaaseen xiyyiitii asirratti hin dha'u kuni jarri waan Haayile Sillaaseen hin hojjetin hojjetaa jira gaafa mallasaa fi Abbaay Tsahayyeen mastawaatii cabsan eenyutu xiyyiitiidhaan isaan dha'e hin jiru kuni ilmi Oromoo kan amata 8 mana eenyu cabsee xiyyiitii mastawaatii eenyu balleesseeti xiyyiitiin dha'u kuni faashistummaa Haayile Sillaasee caaltu jechaadha. Kanaa jecha dhugaa rabbii wanni amma nama Oromoo baasu namni Oromoo mataa olii galfatee tokko tahee qabsaawee badii tanarraa if baasuu qaba. Hoo kuna keessaa namni Oromoo jabaatee cimee waan hin godhin badiin Oromoo fagoo miti. Ani obbo Hamid gaafii dhumatti akka qaba gaafa Karrayyuun yookaan ammoo jiilleen labsuun gubbaa buqqaatu Oromoon biraa hin dhageenye. Har'a gaafa maaster pilaaniin Finfinnee bahu Oromoon lixaa Wallaggaatti kan bahaa kan giddu galeessaa Ambooti kan bahaa Haramaayaatti kan kibbaa Booran Gujiitti hiriir nagayaa bahaa jira. Kun maal agarsiisa? Kuni wanni agarsiisu sabboonummaan Oromoo cimuu isaa tokko kan lammataa namni Oromoo baratee humna godhachuu isaa miidiyaan Oromootillee information gartee walii dabarsuun kunu cimuu isaati. Gaa hunnoo galanni waa rabbi haa gayu ar'aan tana hunnoo OMN qabna televiziyoona adda addaa qabna reediyoo adda addaa qabna ti namni keenya odoo diinni keenya jibbuu namni keenya nu dhaga'aa jira hagamiyyuu gartee akka jedhanitti odoo namni tokko fuudhee harka fuudhee ijarra of kaa'e aduun ima ifti. Harka ijarra kaawwateef aduun waan miti OMN fi miidiyaan Oromoo kaanis hojii gaarii hojjechaa jiran namni keenya waan guddaa barataa jiran ar'aan tana tokkummaan Oromootti jabaachaa jira Oromoo wal baraa jira wanni amma nu barbaachisu tokko dur caala tokko taanee dhaaba cimaa hojjennee karaa barbaachisuun hunda seeraa fi seera alattiis taanaan qabsoofnee badii tana jalaa ummata Oromoo walii fi baasuudha. Egaan carraa kana Maaleeshiyaa irraa akka tasaa keessummaaf dhuftanii haala as keessa jirtan kana keessatti isin argannee carraa kana fakkaatu nu laattanii isin waliin haasa'uu keenyaatiif guddaa isin galateeffannaa. Egaan daawwattoota keenyaa kan nu caqasaatti jirtan yeroo ammaa kan irraa haasa'aatti jirru waa'ee miidiyaa akkasumas immoo dhimma lafaarraati barreessaa gaazexeessaa fi hayyuu fiiziksii kan ta'anii Hamid Muudee wajjin egaan haga ammaa nu waliin turuu keessaniif guddaa galateeffachaa sagantaan haga ammaatti qabannee dhiyaanne kanuma turtii gaarii nagaatti.